Xaa'oon siyaasa addunyaa jeeqaa hin jiru hangammaatti. Biyya keenya keessatti garuu siyaasa jeeqeera. Maaliif mootummaatu meeshaa siyaasaa godhate. Yoo qonnaan bulaan mootummaa deeggaruu dide xaa'oon kennuuf. Xaa'oo biyya kana keessatti akka inni qaalee kan godhe gatiin xaa'oo gabaa addunyaarraa waan dabalee qofatu hin taane haala dhiyeessii xaa'oo keessatti malaammaltummaa guddaa waan keessatti. Gabaan addunyaa garuu dabaleera. Oomishtoonni addunyaa keenyaa Raashiyaa fi warreen sila kaasanii gatiin isaanii baay'ee dabaleera. Fakkeenyaaf har'a xaa'oon kuntaala tokko baadiyyaa keessatti birrii 12,000 gurgurama. Xaa'oon garuu har'a gabaa addunyaa irratti 6,000 hin darbu. Nuti gatii 6,000 sanaan qonnaan bulaanis abbootii qabeenyaatti wajjin negosheet godhe akkaataatti argachuu danda'u irratti hojjenna jechuudha. Malaammaltummaa adeemsa kana keessa dhabamsiisuudhaa fi olaantummaa mootummaa kana keessatti akka qoodan xabanne shoora mataa keenyaa xabannaa jechuudha. Kana kanuma hinqaaquu sana wajjin walitti qabsiisee ilaaluun ni danda'ama. Paartiin badhaadhinaa oomishti bal'inaan akka inni oomishamuuf taasisaa jira. Bal'inaan oomishamuu kana keessatti qamadiin oomisha callisnee qonna irratti oomishnu qofa osoo hin taane qamadiin birmadummaa biyyaati, maalummaa biyyaati. Akkuma mootummoota darbanii midhaan tokkotti rarra'uudhaan midhaan tokko qofa filatee meeshaa siyaasaa godhatee itti fayyadamu waan ta'eef malee uummanni midhaan isa tokko midhaan isa kaan caalchifatee. Addunyaan garuu meeshaa siyaasaa godhatee itti fayyadamaa jirti. Gatii ta'ee fi ABO'n fulbaana booddee aangoo gaafa qabatuutti oomisha sadarkaa sanaan waggaa 5 isinii kenname keessatti biyyuma keessatti oomishna moo akkamittiin fiduu dandeenya jettanii yaaddu isin fedhii uummataa kana? Bilisummaa Oromooti obbo Lammii Beenyaatti dhufuu dandeessu. Kabajamaa uummata Oromoo, kabajamtoota saboota, sablammootaa fi uummattoota biyya keenyaa. Yeroo murteessaa sagaleen kee akka dhaga'amu, gaaffiin kee deebii quubsaa akka argatu, akkasumas fedhiin kee akka calaqqisu barbaaddutti addi bilisummaa Oromoo gaaffii kee fi fedhii kee akkasumas gaaffii ati gaafattuuf deebii quubsaan akkasiif argamuuf qabsaa'uuf dhaddacha kanatti dhiyaateera. ABO'n mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkaneessuuf qabsaa'a. Mirga hiree murteeffannaa bilisummaa siyaasaa gonfachuu, birmadummaa dinagdee qabaachuun qabeenya Oromiyaa kan lafaa olii, lafa jalaa fi lafarra jiru akka saba Oromootiif ta'utti kurfeessuudha. Kurfeessuu heera ofii tumachuu fi mootummaa fedha ofii qofaan jala bulu hundeeffachuu dabalata. Akka ilaalcha keenyaatti lafti qabeenya waloo sabaati. Lafa kana kunuunsuu, irratti oomishuu fi dhalootatti dabarsuun kan sabichaati. Kanaaf lafaa fi gumaan hin dulloomu jennee waan amannuuf lafti akka shaqaxaatti akka hin gurguramne eeggannoo cimaa taasifna. Sadaffaa irratti qonnaan lafee dinagdee biyya keenyaati jennee amanna. Hawaasni keenya persentiin 87 baadiyyaa jiraata. Dinagdee qonnaan bulaa keenyaa hunda irraa jijjiiruun dinagdee biyyaa jijjiiruudha jennee waan amannuuf misoomni uummanni keenya geggeessu misooma namaa kan qonna ammayyeessuu irratti jalqabu, qonnaan bultoonni teknoolojii ammayyaatti akka fayyadaman kan taasisu, mala fayyadama teknoolojii baranee wal barsiisuun jireenya gadadoo keessaa qonnaan bulaa keenya kan baasu ta'uu irratti hordofa. Qonnaan bulaan mirga oomisha callaa irra guddaa kennu irratti fuuleffachuu qaba. Xaa'oo fi sanyii biyyoo fi qilleensa naannoo waliin deemu kan ogeessaan mirkanaa'e ni argata. Qonna ammayyeessuun oomishni akka dabaluuf deeggarsa ogeessaa dhaabbataa argachuun alatti ofiis leenjii adda addaa keessatti hirmaachuun dandeettii fi hubannoon isaa akka dabalamu taasifama. Dandeettii uummata keenyaa dabaluuf qonnaan bulaan waldaalee garaagaraatti akka ijaaraman taasifna. Kunuunsa biyyee, bosonaaf bishaanii ni gaggeessina. Kanas kan raawwatu gumii qabeenya uumamaa ni hundeessina. Dargaggoonni biyya keenyaa baadiyyaa jiraatan qonna babal'isuu keessatti gahee isaanii akka taphataniif sagantaa jalqabbii Oromiyaa jedhu ni jalqabsiifna. Sagantaa kanaanis dargaggoonni kallattiin teknoolojii, investimentii fi warshaa keessatti akka hirmaatan ni taasifna. Itti dabaluudhaan qonnaan bulaan saffisaan gadadoo saalfachiisaa keessaa bahanii birmadummaa nyaataa mirkaneessuu irratti akka gagaan jabaannee irratti hojjenna. ABO'n yeroo kennameef gola beeraa itti aansuudhaan haqa hawaasummaa Izeemaadha. Obbo Addaamuu Imaamti fufuu dandeessu. Kabajamtoota uummata Itoophiyaa maraaf hojjettoota miidiyaa faanaatiif morkitoota paartiilee baga jala bultii filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa bara 2018 isiin gahe jedha. Kanaan aansee qonnaaf misooma baadiyyaa irratti paartiin keenya paartiin Izeemaa wayim haqa hawaasummaa lammiilee kan qabu asii gadittan dhiheessa.
paartiin keenya rakkoolee amma jiru irratti hundaa'ee rakkoolee amma jiru kana xiinxalee rakkoolee kana fuura kan ta'u karoora isaa asirratti agarsiifna. Tokkoffaa kanarratti hundaa'uudhaaf paartiin keenya Izeemaan qonnaa fi misooma baadiyyaa irratti karoora armaan gadii qabaa. Tokko lafa kan waloo kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'uu qaba jedha. Dargaggoof hojii uumuu akka of danda'anuuf diinagdee biyyaa keessatti gumaacha guddaa akka qabatan goona. Qonna teekinooloojiidhaan deeggarameef fayyadama bishaanii jal'isii babal'isuu irratti hin hojjenna. Hojii qonnaa fi hojii beeyladaa horsiisuu guutummaatti akka ogeessaan hojjetamu goona. Investimentiin akka biyyatti investii godhuuf investimentiin akka gurguddatu waan hin hojjenna. Fayyadama qonna bishaan jal'isii fi kan fakkaatu hin babal'ifna. Horsiisuu qurxummii irrattis babal'ifnee hojjenna. Qurxummii adda addaa lagoota qabnu yookiin haroota qabnu qurxummiidhaan akka hojjetamu hin goona. Ekspoortii ala ergii bunaaf kan kana fakkaatu hin guddifna. Importii biyya alaatii amma gara biyyaatti galaa jiru. Importii midhaan nyaataa keessaayyuu importii midhaan nyaataa kan akka zayitaa kan akka paastaa mokoroonii kana fakkaatu akka gadi xiqqaatu goona. Warshaa maannoo intinaasaa akka eegu goona. Sharafa alaa biyya keessatti akka oolu goona. Warshaa indaastirii warshaa intinaarratti hojjetu guddifna. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya paartileen morkattootaas argamanii marsaa jalqabaati maanifeestoo isaanii uummataan beeksifatanii jiru. Hunda keessanii guddaa galatoomaa isiniin jirra. Gara boqonnaa lammaffaa fi kan gaazexeessaan waltajjii irraatii gaaffii kaasuuf deebii yerootti walitti deebisnuu fi deebii walii deebisnuu irra geenye jirra jechaadha. Walduraa duuba carraa bu'eenis paartii bilisummaa fi walqixxummaadha jalqaba irratti gaaffii gaafatamuuf deebii kan deebisu ta'a jechaadha. Bilisummaa fi walqixxummaan keessattuu imaammata adda ta'een keessattuu damee qonnaatiif qabatee dhufe kana wajjin qabsiisee damee qonnaatiif imaammata haaraa qabatee jira moo kan amma hojiirra jiru hojiirra oolchannee fudhanneef kaasuu dandeenya. Imaammata haaraa mataa isaa qopheeffatee qaba. Kan amma hojiirra jiru keessaa wantoota gaarii ta'an kan itti fufsiifnu ta'a. Kanneen fooyya'uu qaban ni fooyya'u. Garuu akka paartiitti imaammata mataa keenya qopheeffannee qabna. Maalirratti xiyyeeffata bilisummaa fi walqixxummaan keessatti imaammata qonnaa fi misooma baadiyyaa irratti addatti maal qabatee dhufeera uummataaf? Addatti kan nuti qabannee dhufne qonna keenya ammayyoomsudha. Oomishtummaan amma lafti keenya kennaatii jiru baay'ee gadaanadha. Hektaara tokkorraa midhaan nuti argannu baay'ee gadi aanaadha. Kana qonna ammayyaatti fayyadamuudhaan oomishtummaa isaa guddisuu. Meeqarraatii meeqatti guddistu yeroo aangoo qabataniiti? Jee muraasa booddee fulbaana booddee mootummaa taatu meeqarraatii meeqatti guddistu? Amma jiddu galeessan kuntaala 14 oomishaatii jira. Gara 20tti ol guddifna nuti. Waan addaa maal hojjetaniitu karaa kanatti kan guddistanii bakka tokko amma kana ol bakka itti argamu hin jiraata. Ammas badhaadhinni yeroo baay'ee kan itti kaasu kana amma kuntaala sana olitti bakkeewwan argaman hin jiraatu taanaan kanaan alaa waan fooyya'aa qabatanii dhuftanii maal qabdu akkas taanaan? Bakka hundatti akka akkasitti argamu goona. Sanii ol hanga 40tti hin deema. Amma jalqaba irratti average hanga 20tti ol guddifachuu fi kan karoorfanne. Kan ammoo kan goonu sanyii filatamaa qotee bulaaf dhiyeessuudhaan leenjii ogummaa qotee bultootaaf kennuudhaan galteewwan kan akka xaa'oo fi kanneen biroo yeroodhaan gatii madaalawaadhaan qotee bulaan hundi akka argatu taasisuudhaan. Xaa'oo irratti jennoo isin qabdan maayinni amma gaafa qabatanii uummanni qonnaan bulaan addatti kan isin gaafatu keessaa sadarkaa idil addunyaattis rakkoo guddaa damee kanaa kan ta'e dhimma xaa'oo fi calla guddistuudha. Achirratti jennoo isin qabdan maayinni maal hojjennetanii qabatanii dhuftanii? Jennoon nuti qabnu asirratti waan lama. Tokko xaa'oo uumamaa babal'isuudha. Lammaffaan xaa'oo namtolchee kana biyya keessattis oomishuu kan biyyaa galus to'annaa mootummaatiin ala ta'ee abbootiin qabeenyatis galchanii gatii madaalawaadhaan qotee bulaaf akka dhiyeessan haala mijeessuudha. Kan biraa xaa'oo. Jee muraasa booddee aangoo qabattu warshaa xaa'oo ammamii ijaarrattanii waadaa galtu moo waadaa sobaati jennee fudhachuu dandeenya? Ji'a muraasa booda aangoo gaafa qabannu bari'uma sana kaanee warshaa hin dhaabne jechuu miti. Waggaa 5 fi kan aangoo qabannee turru waggaa 5 sana keessatti xaa'oo
warshaa xaa'oo tokko ni hojjenna. Kan uumamaa kana akka fayyadamaniif leenjii ni kennina siin jedheera. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan gaafa isin aangoo qabataniiti gaaffeen isin gaafatu keessaatii ammas gatiin xaa'oo humnaa ol natti ta'eera kan inni jedhu gatii xaa'oo meeqatti gadi naa buustuu isin gaafachuu danda'a. Meeqatti gadi buustuu fi akkamittiin? Kana qarshii hanganatti gadi buusna jedhee amma asirratti siif kaasuu hin danda'u. Aangoo qabachuuf deemtu kan manni isin gaafata ammas rakkoodha gaafa fulbaana booddee aangoo qabatanii hojii qonnaatti kallattii man kan seentanii kanaaf manni isin gaafata. Gatii madaalawaadhaan dhiyeessinaaf. Gatii madaalawaan meeqa fakkeenyaaf? Kan amma jirurraa yoo xiqqaate parsantii 30 gadi ni hir'isna. Amma paartiin badhaadhinaa bara 2017 bara 2018 birrii biiliyoona 84 waliin keessattuu kiiloo giraama 100 irratti amma birrii 5,000 isaan ol deeggarsa taasisaa kan inni jiru. Kanaan iyyuu tasgabbeessuu hin dandeenye. Kanaanis gatii madaalawaatiin dhiyeessuu hin dandeenye. Eessaa fidaniitu kan isin uummata kanaaf waadaa seentan. Okay, saamichatu keessa jira. Amma kan mootummaan dhiyeessatii jiru akkaataan itti qotee bulaa bira ga'u rakkoo qaba. Mootummaan akka waliigalaatti gargaarsi godhe jiraachuu mala garuu kaadireen gara gadii jiran xaa'oo abbootii qabeenyaa dhuunfaa waliin wal ta'uun kara dabarsu. Qotee bulaan hanga 10,000 argachuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee kanaafuu isin meeqaan bira geessu kan isin gaafatu ta'e qonnaan bulaan. Parsantii 30 ni hir'isna. Fakkeenyaaf lafa yeroo nuti teenyee haasaa irruu dhiyeessitoonni xaa'oo addunyaa keenyaa Raashaa fi Yukireeniin dabalatee Iraaniin dabalatee wal waraansa cimaa keessa jiran cancalli gabaa balaa cimaa keessa bakka inni jirutti eessaa fidaniitu addatti kan isin uummata kanaaf dhibbantaa 30 gaditti gadi buustan kan amma sadarkaa idil addunyaatti jiru. Gabaa addunyaa waan ta'eef. Okay, nuti maanifeestoo kana kan qopheeffanne osoo waraanni kun hin jalqabiini. Waraanni immoo hin dhaabbata. Rabbi nurraa haa dhaabusii itti fufiinsa hin qabaatu. Waraanni Yukireeniif Raashaa waggaa 4 qabatee jira. Oomishtoonni guddoon isaanii Yukireeniif Raashaa irraa miti. Xaa'oon keenya kan galu tarii Yukireeniif Raashaa irraa mootummaatu qamadii galchaa ture malee xaa'oon keenya achirraan turre. Nuti qamadis Yukireen irraa finnu asumatti oomishna. Xaa'oon sababa waraana amma ka'een hanqachuu danda'a. Garuu waraanichi ni dhaabbata. Yeroo sanatti karaa gatii madaalawaa ta'een akka galu ni taasisa. Gatii madaalawaa sun meeqadha amma? Gabaa addunyaa irraati karaa adda beeknaa biyya guddachaa jirtu humna keenya beennaa damee keenya beennaa meeqaan dhiyeessituuf? Kan amma jirurraa parsantii 30 ni hir'ifna siin jedheera. Addatti waan fiddanii qabdu addunyaa irraati karaa adda ta'een. Mootummaa bushitu waan ta'eef. Dhiyeessa isaa sirreessuudha. Dallaalaa fi kaadiree jidduudhaa baasanii qotee bulaan akka karaa ifaa fi walaba ta'een argatu yoo ta'u. Bilisummaa walqixxummaan aangoo qabateera jennee yoo kaasne yeroo itti aanutti addunyaa irratti hokkora kaa jiru argaati kan jirru addatti bakki isin jirtan odola irra jirtu moo eessaa fidanii ture gabaa addunyaa keessa jirtu. Odola 5 yookiin karra galaanaa karaa 5 ni arganna jennee karoorfannee jirra. Karaa 5 sana keessaa yoo xiqqaate 1-2 isaa ni milkeessina. Kanneen itti fayyadamuudhaan karaa fakkeenyaaf baa giddu galeessaa warreen kaanis waraana keessa jiru gatii jennee fi birriima yoo qabaattan iyyuu sadarkaa amma jedhame kanaan addunyaan argachaa jiru waan ta'eef adda teessaa fiduudha gaaffiin keenya manni isin gaafata waan ta'eef. Okay, sana sii deebiseera. Waraanni kan yeroodhaaf uumame boru dhaabbachuu danda'a. Torban har'aa dhaabbachuu danda'a. Hin beekamu. Waggaa kana aangoo qabatanii keessatti dhufuu dadhabee hoo maal gootu? Yoo dhufuu danda'e xiyyeeffannoon keenya lammaffaan xaa'oo uumamaatti. Waliin ga'uu dandeessuu moo waadaati? Waliin ga'u qotee bulaatu waliin gahata. Nuti leenjii kenninaa fi gargaarsa goona fi rakkinni yeroo dhufummoon qotee bulaan keenya akkatti rakkina keessaa bahu ni beekaa. Tolee sirna bulchiinsaa lafaa fi abbaa qabeenyummaa irratti ejjennoon paartii bilisummaa walqixxummaa qabu maa inni? Okay, abbaa qabeenyummaa lafaa qotee bulaadhaaf ni mirkaneessina. Keessawuu mirga lafa isaanii qabsiisanii kireessuu akkaataa itti danda'an qabsiisanii baankirraa liqii akkaataa itti argachuu danda'aniin mirga abbaa qabeenyummaa isaanii ni fooyyessina. Lafa baadiyyaa kan qonna malee taa'u garuu misoomuu kan danda'u baay'eetu jira. Kana dargaggoota keenyaaf yeroo ammaa sababa hojii dhabdummaatiin waraana fi godaansan kan dhumaa jiran gurmeessinee akka lafa sana argatanii irratti fayyadaman ni taasifna. Qamadiin addunyaa irratti dhimma siyaasaa, dhimma birmadummaa ta'eetu kan inni jiru. Ejjennoon paartiin keessan oomisha qamadii irratti qabu maa inni? Okay, oomisha qamadii qofa irratti osoo hin ta'in oomisha midhaanii guddisuu irratti kan nuti xiyyeeffannoo qabnu. Midhaan of danda'uun birmadummaa ofii tikfachuudha. Itoophiyaan lafa bal'aa qabdi, bishaan baay'ee qabdi, humna nama oomishuu danda'u baay'ee qabdi, qilleensi ishii mijataadha. Kana qabaattee nyaatan of dadhabuun salphina. Nuti kana ni furra jenneeti kan abdan. Akkamiin furtu? Akka nama siin jedheen lafa qonna malee taa'u dargaggootan keenyaaf kennuun akka oomishan gochuun galtee qonnaa dhiyeessuun jallisii babal'isuun jallisii xixiqqaa hanga gurguddaatti babal'isuun
akka lammiin keenya midhaaniin of danda'an goona. Horii baay'ee qabnaa. Horii kana akkaataa itti fayyadama isaa mijeessuun yookiin fooyyessuun akka lammiin keenya oomisha horii irraa fayyadamuu ta'u taasifna. Kanaan jireenya lammii keenyaa fooyyessuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa isiniin jennaa itti aansuudhaan walduraa duuba dabaree sila beetiin gaaffii ta'anii gaafatamuuf deebii kan deebisu paartii badhaadhinaa Obbo Geetuu Gammachuutiin bakka bu'ee jira. Paartiin badhaadhinaa maanifeestoo isaa fuula 94ffaa irratti qonna hirkattummaa jalaatii baasnee teekinooloojiitiin deeggaramuun lammiileen keenya filatanii soorachuu akka isaan danda'aniif deemsa kana ni baay'isnaa jedheetu kan inni kaasee jiru. Filatee soorachuu fi barbaadee dhabuu gidduutti wal dhiituun yaada hin jiru jennee kaasuu barbaanna. Baay'ee guddaa galatoomii paartiin badhaadhinaa qonni teekinooloojiidhaan deeggaramuutu irra jiraata. Qonni beekumsaan hoogganamuutu irra jiraata. Kan jedhu kallattii guddaa qabateeti kan hojjechaa jiru. Keessumaa'uu uummanni keenya wabii midhaan nyaataatiin of danda'u akkaataa ittiin danda'utti xiyyeeffannoo guddaan kennameetu hojjetamu irra jiraatu. Oomishti kaleessa yeroo tokkicha qofa oomishnu oomisha yeroo tokko qofa osoo hin taane immoo rooba qofa irratti xiyyeeffanneetu hojjetamaa jiru. Hirkattummaa roobaa jalaa baanee oomisha jal'isiitii irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjechuutu nurra jiraata jennee hojii guddaa jalqabnee jirra. Kanaanis jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessattis biyya keenya keessattis dhufanii jiran. Keessumaa'uu oomishaalee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu danda'anii fi oomishaalee eenyummaa biyyaa fi birmadummaa biyyaa keenyaa mirkaneessuu danda'an irratti immoo xiyyeeffannoo guddaa godhee kennee hojii guddaa hojjechaatu jira. Kuni kan dhufaatu jiruun hirkattummaa roobaa jalaa bahuutu nurra jiraata jennee. Obbo Geetuu uummanni garuu kan isin gaafachaa jiru haala amma isin kaastaniin milkiiwwan amma ba'anii kunneen uummanni filatee akka inni sooratu taasisee jira. Taasisa kan isin jettan. Uummanni garuu filatee nyaachuu qofaa osoo hin taane barbaannee iyyuu argachuu hin dandeenye jedheetu kan inni kaasee jiru. Wal dhiittaa yaada kana gidduu jiru akkamittiin araarsa paartiin badhaadhinaa? Oomishni biyya kana keessatti naannoo keenyarra qofa osoo hin taane biyya kana keessatti oomishamaatu jiru. Ragaawwan idil addunyaa dhaabbileen idil addunyaa mul'isaniin oomishni bal'inaan guddachaa dhufee jira. Oomishtummaan lafa keenyaa guddattee dhufee jira. Akkasumas yeroon oomisha nuti itti oomishnu dabalee jira jechuudha. Kanarraa kaanee inni guddaan sirriitti paartiin keenya xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjechaatu jiru. Oomisha haa dabalaatu jiraannu malee oomishni dabalaatu jiraannu fi baay'inni uummataa waggaa waggaadhaan dabalaatu jiru. Walgituutu irra jiraata waan ta'eef kanaaf hirkattummaa roobaa jalaa baanee rooba. Kanaaf garaagarummaan jira jechaadha filatee soorachuu fi barbaadee dhabuu gidduu garaagarummaan jira inni fudhachuu dandeenya paartiin badhaadhinaa kanatti amanee yeroo itti aanutti maal hojjechuu yaadaa jira? Paartiin badhaadhinaa filatee uummanni keenya soorachuu akkaataa danda'u iddoowwan agiroo ikoloojiidhaan adda baasneetu jiru irratti bakka oomishti irratti ta'uu danda'u callisneetu oomisha waliigalaa bakka hunda irratti osoo hin taane agiroo ikoloojiidhaan addaan baasnee achirratti hojii guddaa hojjechuutu nurra jiraata. Yoo hojjennu immoo xiyyeeffannoo nuti kenneetu hojjechuu nurra jiraatu tokkoffaa makaanaayizeshinii itti fayyadamuutu nurra jiraata. Sangaa jalaa qonnaan bulaa qambarii irraa buusne qonnaan bulaan makaanaayizeshinii tiraaktaraan kombaayinaan harvestariin akka inni hojjechuu danda'uuf jalqabbii guddaa qabna. Jalqabbii guddaa kana jabaannee cimsinee itti fufuutu nurra jiraata. Gaaffiin biraa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf fi sagantaa maaddii guutuutiin horsiisa beelladaa fi warreen kaan irratti hirmaannaa guddaa godhameenii hojiin guddaan galmeen guddaan galmaa'etu kan inni jiru jettanii kaasanii jirtu. Haa ta'uyyuu malee ammas namni hanqaaquu bitachuun qananiitti ta'ee jira. Lukkuu bitachuun qananiitti biteetu kan inni jiru. Milkiin galmaa'ee gama wabii nyaataatiin eessaa dhufe reedhe namni gaafatu jira. Baay'ee guddaa galatoom. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf dameewwan qonnaa hunda isaati irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjechuutu nurra jiraata jenneet qabanneetu hojjechaatu jira. Hojjechuudhaanis immoo jijjiiramoonni mul'achuu jalqabaniitu fakkeenyaaf gama beeladaatiin beelada lakkoofsa qofa kanaan dura lakkaa'atoo deematoo turre keessa beelada kana lakkoofsa jalaa baasuudhaaf karaa inisheetiiviitiin bocamee hojiin hojjechuu jalqabne jira. Kanarratti mala namaatiin loon diqaalomsuu irratti bal'inaan qonnaan bulaan horsee bulaan keenya bal'inaan hojii jireenya lammiilee hammam jijjiiree jira. Lammiileen akkamis hin jettanii kan sirriitti hanqaaquu barbaadanii bitachaa jiru. Ayyaanuma kana irratti illee fudhannee amma birrii 30 bakka itti gurgurame bakka itti dhibame mataa isaa illee jiraata. Bu'aan erga kanaan dhufeeti inisheetiivii kanaan dhufeeti hawaasa bireessa geenne kaasuu dandeenya milkiin kun. Inisheetiivoota kanaan bu'aawwan gurguddaan dhufanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf argaatoo qaamanis lafaanis irrattis argaatoo. Fakkeenyaaf oomisha killee irratti bara 2012 paartiin badhaadhinaa aangoo yeroo qabatu irraatii kaasee akka 2017 dhibbantaa 223tiin dabalee jira oomishni killee sadarkaa biyyaatti. Aannan liitirii biiliyoona 4.4 irraatii gara biiliyoona 13.1tti ol guddatee jira. Lukkuun kan bara 2012 irraatii dhibbantaa kan toonii 48 irraatii gara toonii 190tti ol guddatee jira. Killee bitachuunis hanqaaquu bitachuunis ayyaana kanatti dabalee san irra bakka tureetti qananii ta'etu kan inni jiru. Faallaan ta'u uummanni erga arganneeti jijjiiramicheessa jira. Ragaan ati kaasatoo jirtu ragaa baay'ee sirrii fi ragaa dhugaa irratti hundaa'edha. Amma kan jechaatoo jiru
Tokkoffaa sirni nyaataa keenya jijjiiramutu irra jira jenneet uummata keenya barsiisatu jira. Nuti Garuu manni oomisha kana wabii midhaan nyaataa qofa osoo hin taane wabii midhaan nyaatattis mirkaneessaa sirna nyaatattis mirkaneessutu nurra jiraataa jenneet hojjechaatu jira. Kanaaf immoo inni guddaan xiyyeeffannoo kenneetu hojjechuu nurra jiraata oomishtummaa dabaluudha. Oomishtummaan kan killeettis dabalamuutu irra jiraata, kan midhaanis dabalamuutu irra jiraata, kan aannanii, kan foonii dabalamuutu irra jiraata. Lakkoofsa hedduutiin dabale garuu manni argachaa jiru lakkoofsa qofa osoo hin taane qabatamaadhaan akka silasii kaasuudhaaf yaali lakkoofsi oomishaatis dabalee jira, uummannis dabalaatu jira. Lakkoofsa uummataatii fi oomisha dabalu kana walgitiin sun immoo xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Kanaaf paartiin badhaadhinaa irra guddaa irratti kan xiyyeeffachuu nurra jiraatu teknoolojii irratti xiyyeeffachuutu nurra jiraataa jenneetu kan hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf lukkuu irratti amma inqaaquun bal'inaan akka oomishamuu danda'amuuf biyya keessatti giraand paarenti kan jedhamu biyya keessatti kan kanaan turan turre paartiin badhaadhinaa galchee jira. Isa sana fudhannee garuu jireenya lammiilee irratti jijjiiramni tokko iyyuu jijjiiramoonni gurguddaan bakka itti jirutu jira. Fakkeenyaaf gatiin inqaaquu gaafa dabalu maaliif dabale kan jedhu laaluun baay'ee barbaachisaadha jedhee tanan amanaa jechuudha. Gatiin inqaaquu qofa osoo hin taane gatiin midhaanis dabalee jira, gatiin simintoos dabalee jira, gatiin sibiilas dabalee jira, gatiin hundaatu dabalee jira. Achi keessatti garuu inni kaan gaaffiin paartii badhaadhinaatiif ka'uu danda'u rakkoo dhiyeessii xaa'oo wajjin wal qabsiisee qormaata addunyaalessaa ta'etu kan inni jiru. Rakkoo kana rakkoo xaa'oo hiikuudhaaf paartiin badhaadhinaa hojjechaa jirtanii kan kaastanii jirtu. Addatti maal hojjechaa jira paartiin badhaadhinaa? Paartiin badhaadhinaa xaa'oon keemikaalas haa ta'u xaa'oon uumamaa qonnaan bulaa keenyaaf murteessadha jedhee tamana. Isarratti xaa'oo uumamaa irratti bal'inaan kompoostii qopheessuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee uummanni keenya yeroo ammaatitti bal'inaan hojjechaa jira. Xaa'oo keemikaalaatiin wal qabate xaa'oo biyya alaatti irraa galchinu qofa osoo hin taane xaa'oo biyya keenya keessatti oomishitu nurra jiraata jennee hojii guddaa jalqabnee jirra. Sochiin kun bara filannoo ittaanu kana keessatti guutumaan guutuutti xumuree uummata keenya bira akka inni ga'u shakkii tokko hin qabnu. Fakkeenyaaf warshaan xaa'oo Daangotee fi mootummaan waliin hundeessanii hojjetama jedhamee kan jiru ji'a 40 yookaan immoo waggaa 3 ji'a 4 keessatti yookaan immoo waggaa 3 walakkaa keessatti kan inni xumurama jedhamee yaadamee jiru. Paartiin badhaadhinaa fulbaana booddee mootummaa yoo ta'e waggaa 3 walakkaa booddee qaqqabaa jechaadha. Waggaa tokkoof walakkaa sana keessatti warshaan hin xumuramne uummataaf maal fidee dhufuu danda'a? Tokkoffaa xaa'oo uumamaa amma jalqabneetu jiru bal'inaan uummanni keenya akka inni oomishu gochuudha. Jalqabee jira uummanni keenya bal'inaan xaa'oo uumamaa irratti hojii gurguddaa jalqabee jira. Isarratti sirriitti xiyyeeffannoo addaatiin karaa saayinsawaatiin hin gaggeessin. Gama biraatiin bittaan xaa'oo biyya alaatti irraa galchinu amma sanatti wanti dhaabbatu hin jiru jechuudha. Isarratti gatiin gabaa addunyaa uummata keenya irratti dhiibbaa fiduu waan danda'uuf akka ati sila kaasatoo turte mootummaan badhaadhinaa yeroo ammaatitti sabsiidii guddaa godhuudhaan qonnaan bulaa keenyaaf xaa'oon akka dhiyaatu taasisaa jiru. Isas ammas cimsineetoo itti fufnaa jechuudha. Dhimmi kaanii dhimma qamadii wajjin wal qabsee jiru. Wabii nyaataan of danda'u wajjin wal qabsiise paartiin badhaadhinaa qamadii, ruuzii, kuduraa fi fuduraa dabalatee warreen kaan irratti oomisha guddaatiin galmee hedduu galmeesseetu kan inni jiru jechuun kan inni kaafamee jiru. Oomishni qamadii gatii daabboo uummataa hin hir'isne eessaati kan inni dhufe? Eessa ga'ee jira? Jedhees kan namni gaafatu jira. Kanuma inqaaquu sana wajjin walitti qabsiisee ilaaluun ni danda'ama. Paartiin badhaadhinaa oomishti bal'inaan akka inni oomishamuuf taasisaa jira. Bal'inaan oomishamuu kana keessatti qamadiin oomisha callisneetoo qonna irratti oomishnu qofa osoo hin taane qamadiin birmadummaa biyyaati, maalummaa biyyaati. Qamadii kaleessa biyya alaatti irraa galchaatoo ture mootummoonni darban paartiin badhaadhinaa isa dhaabe jechuudha. Isa kana hojii kana hojjechaatoo jiru kanaan birmadummaan biyya keenya, eenyummaan biyya keenya, kabajni biyya keenya akka deebi'u taasisee jira jechuudha. Kana irratti homaa shakkii tokkollee wanti uumamu jiraachuun irra hin jiraatu jechuudha. Qamadii kaleessa biyya alaatti irraa galchaatoo jiru biyya keessatti oomishnee of danda'aa jirra. Qamadii biyya keessa oomishni kana uummanni keenya magaalaa akka inni soorachuu danda'uuf sirna gabaa diriirsineefii jirra. Sana keessatti uummanni keenya argachaa jira jechuudha. Ammas hojii guddaan hojjechuun nurra jiraata. Oomishtummaa irratti xiyyeeffanneetu hojjechuun nurra jiraata kan jedhu ejjennoo guddaa qabatee deemaa jira. Paartiin badhaadhinaa yeroo kennamee fi golabee jira. Itti aansuudhaan paartii adda bilisummaa Oromootii obbo Lammii Beenyaatiin hoogganama. Gaaffilee asirraatii ka'aniif deebii kan deebisanii ta'a jechaadha. Abaa'oon ijoottonni muraasaatiin booddee mootummaa yoo ta'e damee qonnaatiif waan haaraa maal qabatee dhufee jira? Waan haaraa nuti qabannee jirru inni guddaan qonnaan bulaan keenya birmadummaa dhugaa argachuu qaba kan jedhudha. Mala qonnaa ammayyeessuu irratti ni fuulleffannaa. Akkuma beekamu qonnaan bulaan keenya waggaa 2000 gindiidhaan qotaa ture. Ammas gindiidhaan qotaa jira. Qonnaan bulaa keenya mala isa gindiidhaan qotamu kana keessaa baafnee teekinooloojii xixiqqaadhaan akka inni itti oomisha isaa qotachuu danda'u barsiisuu. Akkuma kanas dhiyeessii meeshaalee kana irratti dhiyeessuufiidhaan qonnaan bulaa keenyaan ga'uu irratti ni fuulleffannaa jechuudha. Inni kan biraan kana keessatti nuti sagantaa jalqabbii Oromiyaa jedhu ni jalqabna. Sagantaan jalqabbii Oromiyaa jedhamu kun dargaggoonni baadiyyaa keessa jiran ijaaramanii qonna babal'aa keessatti akka hirmaatan, daldala keessatti akka hirmaatan, intarpiraayisii garaagaraa keessatti akka hirmaatanii fi jireenya isaanii akkaataa fooyyeffachuu danda'an irratti adda bilisummaa Oromoo fandii mataasaa ni ramadaafi jechuudha. Fandii kana keessatti
mootummaa taanee hanga waggaa 3 gidduutti jalqabbii sagantaa jalqabbii Oromiyaa kana hojii keessa seensifnaa jechuudha inni dura. Kanaaf nuti imaammata qonnaan bulaan birmadummaa dhugaa qabaatanii biyyoo isaaniitii fi qilleensa naannoo isaaniitii wajjin kan oolu oomisha mataa isaanii akkaataatti oomishuu danda'an oomisha ofii isaaniitti filatanii fi dabalatee immoo ogeessaan deeggaramanii akkaataatti oomishuu danda'an irratti kallattii ni keenyaaf jechuudha. Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu mootummaan qamadii qofa akka inni qotu dhiibaa jira qonnaan bulaa kun immoo birmadummaa qonnaan bulaan sun ofii isaati qe'ee irratti murteeffachuu qabu sana daangessee inumaayyuu qonnaan bulaan keenya fedhii akka Fakkeenyaaf qonnaan bulaan qamadiin erga fayyadeeti qamadii sadarkaa idil addunyaatti dhimma murteessaa hammateetti qonnaan bulaan hamma irraa fayyadameetti rakkoon ni qabu maa inni qamadii murteessa. Mootummoonni biyya kana bulchanii Haile Sillaasee irraa jalqabee maraammartoo callaa tokko qofa yookiin immoo waan crop syndrome jedhu hordofu. Fakkeenyaaf Haile Sillaaseen buna qofa jechaa ture, Dargiin boqqolloo qofa jechaa ture, Ihaadig saliixee qofa jechaa ture. Mootummaan badhaadhinaa immoo yeroo ammaa kanatti qamadii qofa jechaa jira. Inni kun qonnaan bulaa keenya baay'ee miidha. Haala qilleensa naannoo isaa irratti hundaa'e fakkeenyaaf baallee naannoo suni qamadiitiin erga beekameeti. Warreen kaanis akka kanaatti gara beekamaniiti. Qamadii yoo oomishan maa inni rakkoon isaa? Abaaboon kana jijjiiramutti fufsiisa. Qamadiin inumaayyuu midhaan qilleensa filatudha. Fakkeenyaaf gammoojjiitti ho'a dandamachuu hin danda'u. Qamadiin midhaan baddaa barbaadudha. Midhaan biyyoo gurraacha. Qamadii fakkeenyaaf oomisha baay'ee barbaachisaadha. Birmadummaa biyyaa wajjin wal qabata gatii fi ejjennoon paartii ABO maal jennee kaasuu dandeenya asirratti? Birmadummaan biyyaa birmadummaa uummataatii wajjin wal faana deema. Mootummaan tokko birmadummaa uummataa sarbee. Uummanni oomishaan of hin dandeenye birmadummaa qabannee kaasuu dandeenya. Uummanni mirga sanyii ofiisaatii barbaadu, midhaan ofiisaatii barbaadu filatee oomishachuu qaba. Yoo boqqolloo barbaade boqqolloo oomishachuu danda'utu irra jiraata ogeessaan deeggarame yoo qamadii barbaade qamadii yoo xaafii barbaade xaafii. Fakkeenyaaf haala qabatamaa amma jiruun gammoojjii Oromiyaattis gammoojjii Itoophiyaa barree kaanis Affaariin dabalatee qamadiin oomishamaa kan inni jiru oomishan maa inni rakkoon isaa ABO'n hin dhaabsisa moo fufsiisa? Bakka sanatti midhaan qamadii caalaa oomishtummaa kennan jiru. Fakkeenyaaf bisingaa kan biyya kana naannoo gaanfa Afrikaa kanatti beekame boqqolloo kan gaanfa naannoo kanatti beekame qamadiin gammoojjiitti hin ta'u because ho'a dandamatu waan ta'eef iddoo sanatti maaltu barbaachisa kan jedhu qonnaan bulaansi kan itti bare lafti naannoo sanatti. Affaaritti isa biqile akkam gootu akkam biqilchine gootu moo maal gootu? Hin biqiluu miti garuu oomisha irra caalaa callaa kennutu jira isarratti fuuleffannaa jechuudha nuti. Lafa muraasa irratti oomishuun qofti kan gaaffii uummataa yookaan immoo dhiyeessii amma uummata irraa tikaa jiru sana galmaan ga'uu danda'a jettanii kaasuu. Qamadii qofti gaaffii uummataa deebisuu danda'u qamadii qofti. Fakkeenyaaf fedhiin qamadii baay'ee guddaadha. Qamadiin daabboo qofaa miti kan itti fayyadamu. Bakkeewwan garaagaraatti oomisha garaagaraatti fayyaduu danda'a. Lafa qabnu sanaa wajjin wal qabsiisee bakka lafa xiqqoo irratti akkamittiin oomishamee fedhiin uummata sana akka qabuu danda'a. Fedhiin uummanni qamadii qofa miti kan fedhu. Biyya kana keessatti akkuma beektan boqqolloo ni fedha, xaafii ni fedha, daakujjaa ni fedha, garbuu ni fedha. Fedhiin isaa garuu wal caala. Fedhiin waliin caalu. Fedhiin akkataatti uummanni barateedha. Kanaaf qamadiin mootummaatu oomisha siyaasaa godhe. Inni kun immoo akkuma mootummoota darbanii midhaan tokkotti rarra'uudhaan midhaan tokko qofa filatee meeshaa siyaasaa godhatee itti fayyadamu waan ta'eef malee uummanni midhaan isa tokko midhaan isa kaan caalchifatee. Addunyaan garuu meeshaa siyaasaa godhatee itti fayyadamaa jirti gatii ta'ee fi ABO'n fulbaana booddee aangoo gaafa qabatuutti oomisha sadarkaa sanaan waggaa 5 isinii kenname keessatti biyyuma keessatti oomishna moo akkamittiin fiduu dandeenya jettanii yaaddu isin fedhii uummataa kana? Waan addunyaan qamadii meeshaa siyaasaan godhanne iddoo sanatti biyyoota western country keessatti haala qilleensa isaaniitii wajjin kan deemuu fi iddoo sanatti oomishamuu kan danda'u qamadii waan ta'eefidha. Kanaaf biyya keenya keessatti immoo oomisha garaagaraatu oomishamuu danda'a. Isa kana uummanni keenya birmadummaa mataasaa qabaatee filatee oomishachuu fi gabaatti dhiyeeffachuuf gurgurachuu danda'uuti qabaa jiru. Waan nama gaddisu keessa qonnaan bulaan biyya kana amma qamadii qofa akka qotu dirqamsiisan qofa miti. Gatii mootummaan kenneefiin akka gurguratu dirqamsiifameeti. Kaabidireen isin gaafa aangoo qabatanitti kan akkamtiin sireessan itti kaastu qeequudhaatiin kan darbe. Nuti qonnaan bulaa irratti aangomsuu irratti hojiin keenya inni guddaan. Kanaaf immoo waldaa qonnaan bulaa hundeessina. Waldaan qonnaan bulaa kun oomisha isaa calleeffachuu, gabaa qopheeffachuu, gabaa isaa irrattis mootummaa wajjin dhaabbatoota midhaan bitanii wajjin nagosheet godhee birmadummaa isaa mirkaneeffachuu danda'uuti qaba jennaan. Sirna bulchiinsa lafaa irratti ABO'n ejjennoo inni qabu maa inni aangoo yeroo qabatutti? Lafti kan dhaloota sadiiti jennee amanuuti. Lafti kan dhaloota darbanii, kan dhaloota ammaatiif, kan dhalootatti fufaniiti. Lafti kan irra qonnu qofa miti. Aadaa keenya, afaan keenya, seenaa keenya, eenyummaa keenya baata. Kanaaf lafti akka barbaadametti gurguramu. Gaafa aangoo qabatanii lafti kan eenyu taatanii kaastu isin? Lafti kan qonnaan bulaati. Mootummaan garuu qonnaan bulaan sun sirnaan dabarsee yeroo barbaadetti dabarsee akka inni hin gurgurreef mismanaa akka hin gooneef immoo to'annoo ni kenna.
Gaaffiin kaan mootummaa gaafa taatanitti uummanni isin gaafatuu fi addunyaafis mataa bawwuu guddaa ta'e keessaatii dhimmi calla guddistuu fi xaa'oon keessatti argama. Gaaffii kana akkamittiin deebisuuf yaaddaniitu gaafa aangoo qabattani? Akkuma jedhee xaa'oon monopoolii mootummaatiin olaantummaa mootummaatiin waan qabameef xaa'oon akka meeshaa siyaasaatti biyya kana keessatti waan ilaalameef. Mootummaa gaafa taatanii bittanii uummataaf irraa bistan immoo maa inni gaaffiin sama asirratti? Mootummaan inumaayyuu dirqama xaa'oo bituu hin qabu. Xaa'oo bituu kan qabu abbootii qabeenyaatu jira. Sirnaan nagosheet goone gatii gadi aanaa ta'een akka isaan bitanii qonnaan bulaa keenya biyyi isin hoggantanii biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya harka qalleessa iddoon itti baay'ate siistamni diinagdeen isaasuma beennu sana abbootii aangoo yookaan abbootii qabeenyaa hammamiiti xaa'oo sadarkaa addunyaa siyaasa addunyaa dabsaa jiru siyaasa addunyaa karan taanetti geessaa jiru sana keessa seenanii sadarkaa kamiini kan isaan biyyatti fiduu danda'an? Xaa'oon siyaasa addunyaa jeeqaan jiru hangammaatti biyya keenya keessatti garuu siyaasa jeeqeera maaliif mootummaatu meeshaa siyaasaa godhate yoo qonnaan bulaa mootummaa deeggaruu dide xaa'oon kennuuf. Isa kana qofa miti. Cheeyinitti xaa'oon mootummaa miti. Fakkeenyaaf dhiyeessii xaa'oo irratti maal hojjetu gaafa mootummaa taatanitti? Dhiyeessii xaa'oo irratti maal gootu? Hojii maal hojjetu gaafa mootummaa? Xaa'oon baay'inaan mootummaa qofaan mootummaanis gahee mataa isaanii taphata bittaa irratti garuu irra guddaa abbootiin qabeenyaa gatii gadaanaadhaan bitanii akka isaan uummata qaqqabsiisan to'annoo mataa keenyaa ni goonan. Gatiin gadaanaan meeqa fakkeenyaaf? Gabaa addunyaa irratti karaa bilisa ta'een akkamittiin dhiyeessuu dandeessu? Xaa'oo biyya kana keessatti akka inni qaalee kan godhe gatiin xaa'oo gabaa addunyaarraa waan dabalee qofatu hin taane haala dhiyeessii xaa'oo keessatti malaammaltummaa guddaa waan keessatti. Gabaan addunyaa garuu dabaleera. Oomishtoonni addunyaa keenyaa Raashiyaa fi warreen sila kaasanii gatiin isaanii baay'ee dabaleera. Fakkeenyaaf har'a xaa'oon kuntaala tokko baadiyyaa keessatti birrii 12,000 gurgurama. Xaa'oon garuu har'a gabaa addunyaa irratti 6,000 hin darbu. Nuti gatii 6,000 sanaan qonnaan bulaanis abbootii qabeenyaatti wajjin nagosheet godhe akkasatti argachuu danda'u irratti hojjenna jechuudha. Malaammaltummaa adeemsa kana keessa dhabamsiisuudhaa fi olaantummaa mootummaa kana keessatti akka qoodan xabanne shoora mataa keenyaa xabannaa jechuudha. Yeroon keessa waan goola bahee fi guddaa galatoomaa isiniin jenna. Itaan Suudaan paartii haqaa hawaasummaa Izeemaadha gaaffilee asirraati kaaniif deebii kan deebisu jechaadha. Izeemaan gaaffii jalqaba irratti gaaffiin ka'uu fi damee qonnaa teekinooloojiin deeggaruuf sanyii filatamaa fi xaa'oo gatii gadi aanaatiin ni dhiyeessinaa jedha maanifeestoo isaa irratti. Filannoof jecha waadaa soobaa galtummaa uummataaf akkamittiin gootu jedhu gaaffiin keenya jalqabaa. Tokkoffaa warshaa xaa'oo biyya keessatti hin hundeessina jenneeti karoorfanne. Warshaa xaa'oo biyya keessatti kun yeroo fudhachuu danda'a. Garuu yeroodhuma muraasa yeroodhuma gabaabaa irratti warshaa xaa'oo biyya keessatti hundeessina jenna. Lammaffaa xaa'oo uumamaa akka produusii godhamus waan dandeenye goona. Xaa'oo uumamaa baay'inaan akka produusii godhamus deeggarsa barbaachisaa goona jechuudha. Kanarratti kan itti naayinnu. Amma yeroodhaaf xaa'oon gatiin xaa'oo baay'ee gadi ol ka'aa gatii ta'eef akkam gootaniitii raabsuu dandeessanii akkam gootanii intanaachuu dandeessanii wanti jedhamu dhufuu danda'a. Xaa'oon qonni biyya kanatti damee biyya kanaati. Kanaa jennaan qonna malee jiraachuu hin danda'amu, nyaata malee jiraachuu hin danda'amu. Wama hunda dhiifnee duraan dursinee qonna baadiyyaaf xiyyeeffannoo guddaa kennina. Tarsiimoon keenya fakkeenyaaf gaafa mootummaa taatanii akkuma isinii kaasee dhimma xaa'oo irratti qonnaan bulaan isinii kaasa. Amma yaadni isin eessaa jirtan qonnaan bulaaf yaada ta'udha waan ta'eef teekinooloojiitiin deeggaramtanii xaa'oo gatii gadi aanaatiin paartii badhaadhinaa irratti sila kaasee jira. Paartiin badhaadhinaa yoo xiqqaatee kiloogiraama 100 irratti hamma birrii 4,500 deeggarsa taasisuutiin biiliyoona 84 baay'isuutiin deeggarsa taasisee fideeyyuu dhaqqabsiisuu hin dandeenye waliin ga'uu hin dandeenye. Isin immoo gatii gadi aanaatiin kan isin jettan gabaa addunyaa irraati karaa adda ta'een eessaa fidaniitu isin gatii gadi aanaatiin kan isin uummataaf kennitan. Tokkoffaa gargaarsa godhuudha xaa'oo kanarratti jechuudha. Gargaarsa kan biraarra kan jiru waan jiru dhiifne waan jiru kaafne gargaarsa gara kanarratti gara xaa'oo irratti. Fakkeenyaaf seektara kamiin cuftanii gara kanatti fiddu seektara irraati fuutu moo isaa hin cufnu cufuutu hin ta'ini gara caalaa gargaarsa amma yeroodhaaf gargaarsa godhamuu qabu gargaarsa goona. Eessaa fidanii gargaarsa gootu? Waan danurraa maaliif amma waan seektara biraarraa waan akka karaa waan akka kan biraarraa kan jirurraa kaafne bajeta guddaa akka ramadamu irratti gooneeti gargaarsa goonaaf. Misoomni baadiyyaa daandiin barbaadu. Misooma baadiyyaa misoomni daandiis tokko baadiyyaa. Maarii achirraati fuutu taanaan warra kaan irraati akkamittiin hin irrattu isa kaan irraati. Furmaantan ta'a seektara biraarraati fidanii asitti gochuun seektara isa kaan hin miidhuu daandiin barbaachisaa. Tokkoffaa maal seete tokkoffaa oomishaaf oomishtummaa guddisuudha. Ekspoortiin keenya oomishaaf oomishtummaan keenya yoo guddate
Oomishaaf oomishtummaa kan guddate garuu xaa'oof calla guddisuutiin kan inni dabaluu danda'u. Eessaaf fidanii oomishaaf oomishtummaa kan dabaltanii yeroo gabaabaaf karoora yeroo gabaabaaf karoora yeroo dheeraa qabna kanarratti. Karoora yeroon dheeraa warshaa xaa'oo biyya kanarratti dhaabuudhaa fi yeroon aangoo keessanii waggaa 5 warri Izeemaa gaafa aangoo isinii kennamu fulbaanaa kaastanii waggaa 5 qabdu. Waggaa 5 keessatti warshaa xaa'oo inni ijaartu waadaa. Inni ijaarra waggaa 2 keessatti ijaarra warshaa xaa'oo. Warshaa akkamiiti kan waggaa 2 keessatti goolabdan? Warshaa xaa'oo biyya kanarratti ijaaramuu hin danda'amu. Waggaa 2 irratti ijaaramuu hin danda'ama. Inni ijaarra inneeti kan nuti karoorfanne. Garuu hamma sanatti immoo waggaa 1 waggaa 2tti immoo gargaarsa barbaachisaa ta'ee bajeta guddaa ramannee gargaarsa barbaachisaa ta'ee. Fakkeenyaaf warshaan guddaa mootummaa sadarkaa Afrikaattis guddaa ta'ee gaaffii uummata Itoophiyaa deebisuu danda'ama jedhamee Daangooteef mootummaa gidduutti waadaa walii galamee hojiin isaa jalqabamee ji'a 40 keessa hojiirra oolaa jedhameetu kan inni jiru waggaa 3f walakkaa akka jechuuti. Waggaa 2 keessatti kan gaaffii xaa'oo qonnaan bulaa Oromoo qonnaan bulaa Itoophiyaa deebisuu danda'u hammamiiti kan isin ijaartan moo waadaa sobaati? Xiyyeeffannoo guddaatti kennamnaan waggaa 2tti kan inni ittiin golabamne hin jiru. Mootummaa gaafatatan uummanni waan isin gaafatu keessaatii gatii xaa'oo nu hirrisaa isiniin jedha gaafa isin filachuu barbaadu. Gatii xaa'oo meeqaan ga'uu daba dandeessa yaaddan? Gatiin xaa'oo amma jiru irratti yoo hanqatee parsantii 40 gadi buufneeti raabsina. Meeqa fakkeenyaaf xaa'oo meeqaan gurgurtu? Haala amma jiru gabaa amma jiru qorataniitu taanaan haala yeroo sanaatu murteessaa ta'a. Haala addunyaa irratti argannu gatii xaa'oo haala yeroo sanaatu murteessaa ta'a. Fakkeenyaaf fulbaana irratti aangoo qabattu si mootummaa parsantii 40 amma parsantii 40tti gadi buufneeti raabsina. Kanaan dura mootummaan bobba'aa irratti deeggarsa gochaa ture miti. Ammas kunis nutis deeggarsa akkuma deeggarsa bobba'aa irratti godhamu xaa'oo irrattis deeggarsuma sana goona gara caalutti akka deemu goona. Dameen qonnaa wabii nyaataa mirkaneessuu wajjin wal qabsiisee waggaa muraasa keessatti indaastirii waliin akka wal simatu taasisuun hojimaatonni keessan akka ta'anii kaastaniitu kan isin jirtanii maal hojjettaniitu kan isin wabii nyaataa lammiilee mirkaneessitanii waggaa muraasa keessatti? Waggaa muraasa keessatti amma biyya kana keessatti lafa qotamuu qaburraa parsantii 40 hin caalu lafti qotamee jiru amma kan qotamaa jiru jechuudha. Kun tokkoffaadha. Kana parsantii gara lafa qotamu kana gara parsantii 60-80 qaqqabsiisuu qabna. Lafa hin qotamne kana lafa akka qotamu gochuudha. Karaa biraatiin immoo teeknooloojiidhaan deeggaruudha. Teeknooloojii adda addaatiin akka deeggaramu gochuudha. Karaa biraatiin immoo seentara tireeningii qotee bulaa qopheessuudhaaf ekstenshiin marhaa gibriidhaan yookiin ekstenshiiniidhaan tireeningii qotee bulaadhaa tireeningii gaggabaabaa kennuu gargaarsa barbaachisaa gochuu xiyyeeffannoo guddaa qonna irratti fi horsiisee bulaa irratti gochuudhaan jijjiirama fiduu dandeenya jennee yaadna. Keessattuu gaaffilee Izeemaatiif kaanii Izeemaan latti fayyadama lafaa wajjin wal qabsiisee lafti kan dhuunfaa kan waloo fi kan mootummaa akka ta'uuf imaammata keenyaan ni deeggaratanii kan isin kaastanii kan akkamittiin hojii yeroo hojjetu akkamittiin araarsitu? Lafti kan waloo kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'uu qaba jenna. Mootummaan kan mootummaadha barbaachisaa ta'e harka mootummaatti tura. Kan waloo harka walootti tura. Kan dhuunfaa garuu dhuunfaa ta'uu qaba jenna. Maaliif lafa kana yoo barbaade gurgurachuu akka danda'u yoo barbaade immoo qabsiisee baankii qabsiisee liqeeffatee akka itti misoomuu danda'u. Qonnaan bulaa lafa gurgurateenaan qonna akkamittiin guddisuu dandeessu? Hojimaata badaa sana booddee waan dhufuu danda'u akkamittiin deebisuuf qonnaan bulaa? Tokkoffaa qonnaan bulaan abshaalaa hin beeka waan hojjechuu qabu qabeenya isaarratti jechuudha. Qabeenya isaarratti mirga qabaachuu qaba qabeenya isaarratti. Maaliif qabeenya isaa yoo barbaade yoo qabeenyi lafti kan dhuunfaa yoo ta'e malee biyya kanatti walabummaan qonnaa dhufuu hin danda'u. Kanaa jennaan lafti kan dhuunfaa ta'uu qaba jenneeti. Haala amma jiruun namni lafa gurgurachuutti kan inni fedhii barbaadu lafa gatii guddaatiin baasee jennaan gurgurachuu danda'a. Qonnaan bulaa lafa gurgurate sanaafoo maayini deebii keessa maal ta'uu danda'a? Ceephoo sana booddee dhufuuf. Qonnaan bulaan lafa gurgurachuu hin danda'a. Tokko gaaffiin ka'uu danda'u kana walii kan gaaffii galuu danda'u yoo mootummaan lafa kana misooma biraasii barbaade yookiin akkana yoo barbaade wanti ta'u ka'uu danda'a. Kana maaliin golabuu danda'ama? Tokkoffaa tilmaama komitee yookiin boordii lafa tilmaamu dhaabuu hin danda'ama. Mootummaanis innuu qonnaan bulaa sana lafa sanarraa kaasu beenyaa barbaachisaa ta'e isaa kennuu qaba. Garuu beenyaan suni tilmaamamee lafa taa'uu qaba.
jenneetu yaanna. Malee lafti kan mootummaati yeroo barbaade isin kaasa kan jedhu biyya kanatti misoomas hin fidu, investariis hin harkisu, investimentis baay'ee gadi harkisaa jira jenneetu yaanna. Wabii nyaataa fi qamadii hojii wal qabsiisee ejjennoon paartii keessan qabu maa inni? Wabii nyaataa irratti wanti nuti qabnu lafti akkaataa naannoo isaatiin akkaataa biqiltuu isaatiin qoqqoodamee beeltiidhaan akkaataa misooma sanatti iddoo sanatti misoomuu qaba jennee nyaanna. Lafti boqqolloo ta'u, lafti bunaa ta'u, lafti kuduraa ta'u, lafti qamadii ta'u. Hawaasummaa Izeemaa yeroo kennamee fi goolabee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya televezyiinii Faanaa sagantaa afaan Oromooraatii waltajjiin Faanaa paartileen morkattootaa bara filannoo torbaffaa waliigalaa irratti hirmaachuudhaaf istiidiyootti argamanii yaada filmaataa isaanii keessattuu haala dateetiin damee qonnaa fi misooma baadiyyaa irratti waliin falmaate kan isaan jiranii. Boqonnaa lammaffaatiin gaazexeessaa irraatii gaaffii ka'eef yeroo itti deebisanii goolabameetu kan inni jiru. Gara boqonnaa sadaffaatti kan ceenu ta'a. Boqonnaa sadaffaa kanaatiin immoo paartileen kabajamtoonni asitti argamtanii bakka buutonni paartilee hundi keessaniyyuu gaaffii paartii isin waliin dorgomaa jiru, isin waliin falmaa jiruuf yeroo itti wal gaafatanii ta'a jechaadha. Wal duraa duuba sira carraa buusneen paartii bilisummaa fi walqixxummaa irraati kan kaanu paartii barbaaddaniif gaaffii gaafachuu dandeessu. Daqiiqaa lama qabdu. Galatooma. Gaaffiin kiyya inni jalqabaa paartii badhaadhinaatii fi tarii waa'ee killee irratti deddeebistee gaafachaatii turte. Killee qofa osoo hin ta'in Itoophiyaan qabeenya horiitiin Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti argamte jechaatii yeroo jirrutti lammiileen keenya nyaata madaalawaa argachaatiin jiranii. Keessattuu foonii fi bu'aalee horiitiin kan wal qabate foon waggaatti gara kiiloogiraama 4 argatu, aannan giddugaleessan liitira 19 argatu, killee fi maal ati jette sunis akkasumatti uummanni keenya fayyadamaatiin jiru. Kana jijjiiruuf aadaa nyaataa uummataan jijjiirra jechaatii jiru. Yoom jijjiiru maal godhu? Aannan qofa galchuuf sanuu daakuusaa paawudarii galchuuf waggaatti gara doolaara miliyoona 15 baafti biyyi keenya. Horii hanganaa osoo qabnu aannan isaanii kana guddisne akkamitti fayyadamuu dadhabna kan jedhu. Kan biraa qamadii irra deddeebiin kaasatii jirtu. Atis badhaadhinnis yeroo baay'ee qamadii jechaatii jirtu. Garuu qamadiin kun uummata keenya beela keessaan baafne. Lammiileen keenya har'a miliyoona 10 ta'an beela keessa jiru. Kanarratti qamadiin isaan ekspoortii gochuu jalqabne jedhan kun eessa gale gaafii jedhuun gaafachuu barbaada. Kan biraa warra Izeematiif daandiirraa bajeta hir'ifna jedhaniiru. Baadiyyaan keenya akka daandii misoomaa argatee ammaayyuu waliin geenye hanqina qabaa. Akka hin fayyadamne gochuu fi oomisha isaa magaalatti akka hin geeffanne gochuuf immoo maaliif achirraa hir'iftu gaafii jettuun qaba. Galatooma. Toleetaan sudhaan paartii badhaadhinaatti obbo Geetuu Gammachuu paartii barbaaddaniif gaaffii dhiyeessuu dandeessu. Baay'ee guddaa galatoomaa. Tokkoffaa paartii bilisummaa fi walqixxummaa akkasumas ABO'dhaafis kan ta'uu danda'u yaadamoota fi adeemsaalee amma badhaadhinni qabatee bu'aa ittiin buusaa jiru kanaa fi manifestoo keenya amma asitti dhiyeessine kanar wanti asitti dhiyaate bal'inaan natti mul'achaa hin jiru waan ta'eef asirratti jijjiirama fiduudhaaf isin yaaddan maalinni kan jedhu kan paartiin badhaadhinaa yeroo ammaa qabatee hojjechaa jiruuf jijjiirama ittiin fiduun kanaan alatti wanti isin fiduudhaaf yaaddan maalinni kan jedhu gaaffii kaasuudhaaf gama biraatiin paartilee sadaniifuu ilaalamoo kanii fi aayidiyooloojii paartii isaaniitiin misooma baadiyyaa ni finna gaafa jennu qabatamaadhaan wanti dakarratti hojjechuudhaaf isaan dandeessisuu fi isin dandeessisu sirriitti adda baastanii beektanii jirtu. Waan biyya kana keessa jiru beekaa jirtanii. Tokko gaaffiin isin kaasatoo jirtanii fi wanti amma asitti deebi'atoo jiru fudhanneetoo gaafa laalu oomisha ganaa hektaararraa kiloogiraama kuntaala 20 ol guddisa jedhee kaasa paartiin walqixxummaa. Nuti garuu 33 geenyee jirra kan jedhu ragaan bahee jira jechuudha. Kanaafuu qabatamaadhaan waan dakatti jiru sana beektu kan jedhu ifatti kaasuun osoo danda'ame. Gama biraatiin ABO'n dargaggoota hojiin qabsisa jedheetoo kan kaasatoo jiru kan akkamitti dargaggoota qonna irratti bobbaasuudhaaf yaaddanii lafa qonnaan bulaa irraa kaastaniit dargaggoota irratti gurmeessuudhaaf deemaa jirtammoo maal dargaggootaaf maal mijeessitaniit of harkaa qabdanii fi achirratti gootanii kan jedhu jechuudha. Gama biraatiin
oomisha qamadiitiin wal qabateetoo ABO'nis paartileen kunis oomishni qamadii oomishoota naannoo keenya keessatti oomishamuu danda'an keessaa oomisha guddaa tokko jedhee amana paartiin badhaadhinaa. Isin oomishni qamadii kun qonnaan bulaa Oromootiif hin barbaachisu jettanii yaadduu Baalee fi Arsiin akka qamadiin oomishne gootanii beelessuudhaaf fedhii sana qabattanii deematoo jirtu kan jedhu kaasuu barbaada. Paartiin badhaadhinaa yeroo isaa golabeeraa paartii ABO obbo Lammii Gammachuutti fudhuu dandeessu. Guddaan galatooma. Gaaffiin kiyya kallattiidhaan gara badhaadhinaa deema. Yaada isaanii keessatti uummanni filatee soorachuu imaammata jedhu hordofaa jirra yaada jedhu kaasanii jiru. Yeroo ammaa kanatti immoo uummanni keenya godina Harargee Bahaa, Boorana, Baalee keessa jiru balaa beelaatiif saaxilamanii jiru. Sababii jijjiirama qilleensaatiin kan jedhu nuti jijjiirama qilleensaatiin jennu beelli kan inni dhufuu danda'u imaammata mootummaatiin jennee waan amannuu fi uummanni yaaddoo beelaa qabu kun maal filatee nyaachuu danda'a kan jedhudha gaaffiin kiyya inni dura. Inni lammaffaan gaaffiin isiniif qabu Oromiyaa keessa lageen gurguddaa 63 lageen xixiqqaa 688 jira. Uummanni keenya kana misoomsachuu dadhabee yeroo ammaa kanatti balaa wabii nyaataa mirkaneeffachuun isa qunnamaa jira iddoo adda addaatti jechuudha. Maaliifiti bishaan keenya rakasiistan? Maaliif bishaan keenyatti fayyadamuu dadhabdan? Mootummaan badhaadhinaa dhimma lafaa irratti ejjennoo maalii qaba? Lafa ni gurgura moo hin gurguru? Gaaffiin inni kan biraan ani paartii Izemaatiif qabu lafa ni gurgurtu moo hin gurgurtan? Tole paartii ABO guddaa galatoomaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan paartii Haqa Hawaasummaa Izeemaa obbo Addaamoo Imaam itti fufuu dandeessu gaaffilee keessan. Tokkoffaa gaaffiin ani kaasu gaaffii walqixxummaaf bilisummaadha. Lafa isaa baankii qabsiisee akka liqeeffatu goona jedhanii laftoo kan isaatii miti. Lafti kan mootummaati. Lafa kan baankii qabsiisee liqeeffachuu danda'a qotee bulaan jechuudha. Kan biraa kan paartii badhaadhinaa gaaffiin paartiin badhaadhinaaf dhiyeessu paartiin badhaadhinaa waggoota 8 yookiin waggoota 5 darban kana hojiirumarra jira. Ammallee akkuma paartiidhuma haaraa yookiin paartiidhuma akka haaraatti morkanuusi kan hojjannedha. Waan hojjetan irratti nu ilaallu misooma yookiin qamadii gara hektaara miliyoona 2.9 irratti gara kumtaala 100 kumtaala miliyoona 136 misoomneerra jedhame. Kuni garuu utuu nu raabsamee kumtaala tokko na qoqqaba akkuma daneenya keenyaatti jechuudha. Garuu harka qilleeyyiinii fi jiruun baay'ee itti aanaa itti baay'ee itti fuufaa baay'ee mi'aawaa jira. Kana gad hir'isuu hin dandeenye. Kana jennaan ekspoortii yoo godhames ekspoortii gochuudhaaf biyyi quufeetiyyii ekspoortii gootan immoo akkamii waan jedhu irratti gaaffiin qaba. Ennuu gadi buunee baadiyyaa arginu baadiyyaan baay'ee gadi bu'aadha. Karaansaa misoomni baadiyyaa baay'ee gadi bu'aadha. Xiyyeeffannoon keessan magaala keessatti kana jennaan xiyyeeffannoo kana booda gara baadiyyaatti gootu moo akkuma kanatti itti fuuftu kan jedhu gaaffiin koo. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa waltajjii faanaa itti fufeetu kan inni jiru paartiileen boqonnaa sadaffaatiin keessattuu yerootti gaaffii waliif dhiyeessanii goolabne yerootti deebii walii deebisanii boqonnaa afuraffaatiin walitti deebinee jirra jechaadha. Walduraa duuba carraa sila buusneen paartiin bilisummaa fi walqixxummaan gaaffilee kaa'aniif kan deebisu ta'a jechaadha. Daqiiqaa 8 qabdu itti fufuu dandeessu. Tola galatooma. Paartii keenyaaf gaaffilee afurtu kaa'anna fakkaata. Inni jalqabaa wanti isin jijjiirtan maaltu jira? Kan amma imaammata paartiin badhaadhinaa hojiirra oolchaa jiruun alatti wanti isin jijjiirtan yookiin wanti haaraa fiddan maal inni kan jedhu paartii badhaadhinaa kan naaf ka'e. Wanti nuti jijjiirru adeemsuma oomishtummaatu yookiin oomishaatu ni jijjiirra. Fakkeenyaaf malli nuti fayyadamnee oomishnu humna sangaatii fi gatiittii sangaatii fi rooba waggaatti
baatii sadiif roobu irratti hundoofneeti yeroo ammaa oomisha baay'ee kan oomishaatii jirru. Biyyi keenya bishaan jallisiidhaaf oolu yookiin jallisiitti fayyadamnee lafa hektaara miliyoona 10 ol oomishuu dandeenya. Yeroo ammaa kana keessaa kan oomishaatii jirru garuu lafa hektaara miliyoona 1.2 qofaa. Nuti yoo mootummaa taane bishaan qabnu kana jallisiidhaan fayyadamuun jallisii xixiqqaadha hanga gurguddaatti sila kaaseen jira imaammata keenya keessatti babal'isuun gannaa bona oomishnee midhaaniin akka of dandeenyu taasifnaa. Lafa oomishtummaa malee taa'utu jira. Itoophiyaan lafa hektaara miliyoona 38 kan oomishaaf ta'u qabdi. Kana keessaa kan yeroo ammaa qonnaaf oolu yookiin tajaajila kennaatii jiru lafa hektaara miliyoona 16 qofa. Miliyoonni 22 akkanumatti taa'ee jira jechuudha. Dargaggeessi keenya harki caalummoon hojii dhabee taa'ee jira. Sababa kanaatiin bosonaa fi godaansatti imalaatii jiru. Kana hanqisuudhaaf lafa duwwaa taa'u kanarratti dargaggoo gurmeessinee ijaarree akka galanii oomishan hojii argatan hojii dhabdummaan badu goona jechuudha. Kan biraa investimentii babal'ifna. Investimentiin yeroo ammaa lafti nuti qabnu baay'eessaa akkanumatti taa'ee jira. Akkasiin jedhe lafa kanarratti abbootiin qabeenyaa akka bobba'an gochuun akka biyyi keenya oomishtummaa gahaa argattee rakkina midhaan nyaataa jalaa baatu ni taasifna jechuudha. Kan biraa warri mormitootaa homaan beekan haala qabatamaa biyyaa quban qabani maal waan jedhutu kaa yeroo baay'ee bakka bu'oonni paartii badhaadhinaa yeroo miidiyaa irratti dhiyaatan jecha kana leenji'anii dhufu ta'e hin beeku wal harkaa fuudhanii waanuma wal fakkaatu jedhu. Isin biyyan beektanii haala biyyaan beektanii imaammata hin qabdani jedhu. Kuni kijiba. Nuti akkuma isaanii lammii biyya kanaati. Biyya kana keessa jirra. Haala qabatamaa biyya keenyaa ni beekna. Odeeffannoo adda addaa ni gurranna. Akka paartiitti immoo yeroo mootummaa kana waliin wal morkachuuf dhiyaannu qorannoo adda addaa gaggeessineet haala qabatamaa biyyi keenya keessa jirtu adda baafannee sanirratti sagantaa rakkoo jiru sana itti furuu dandeenyu qabannee dhiyaanna. Kanaaf ilaalcha akkasii keessaa osoo bahanii gaariidha. Isaan qofti beekaa ta'anii kanneen kun kan homaan beekne yookiin sagantaa osoo hin qabaatiin osoo karoora hin qabaatiin akka dhufanii isaan waliin morkaniitti osoo ilaaluu baatanii gaariidha. Kanumaan wal qabsiisanii kan isaan kaasan oomishtummaa qamadii irratti yookiin oomishtummaa midhaan irratti hektaara irratti parsantii 33 geenye kan jedhu kaasaniiru. Tarii gabaasa sobaa waan jedhantu gabaasni sobaa kun Itoophiyaa keessatti keessoo naannoo Oromiyaatti haalan beekama. Akka akkas hin taane hin beeku parsantii 33 kan jedhu kanan argineen. Hanga nuti qorannoo goonetti yookiin daataa adda addaa ilaalletti garaagarummaan qorannoo adda addaa irratti yookiin daataa nati qorannoo tokko irratti argituu fi kan biraa irratti argitu garaagarummaa ni qabaata. Garuu jiddu galeessan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa lafa hektaara tokkorraa kuntaala 14 hanga 18tu argama kan jedhudha kan nuti argan. Kuni akaakuu biyyoo irratti akaakuu lafti xaa'oo argate yookiin qoteen bulaan irra deddeebi'ee bulleessee qote yookiin maashina ammayyaa fayyadamuudhaan maal garaagarummaa qabaachuu danda'a. Nuti garuu 20 hanga 40tti ol guddifna jenneeti kan jirru. Lafti teeknooloojii ammayyaatiin yoo fayyadamne galtee barbaachisu yoo kennineef sanyii filatamaa yoo fayyadamne hanga kuntaala 40tti oomishuun ni danda'ama lafa hektaara tokkorraa jechuudha. Kanaaf paartiin keenya waggoota 5 xaanan keessatti kana parsantii 20 hanga 40 geessisuuf kan hojjetu ta'a jechuudha. Oomisha qamadii irratti ilaalchi isin qabdan maali kan jedhus kaasaniiru. Oomishti qamadii waan bareeda suni cimee itti fufu jenna. Of dandeenye nyaatan ekspoortii gochuu jalqabne kan jedhu sana ekspoortii sana xiqqeessatii akka of dandeenyu lammiin keenya akka nyaatee bulu nu godhaa dursa. Import gochaatii jirra har'a qamadii. Asiin export goona jennaa, asiin immoo import gochaatii jirra har'uma kanallee. Kanaaf nuti kana cimsitanii yoo itti fuftan mormii hin qabnu. Arsii fi Baaleen akka qamadiin qotanne barbaaddu kan jedhu ka'ee jira. Lakki sanas hin barbaadnu. Akkuma sira bakka bu'aan ABO kaase qotee bulaa dirqisiisurraa bahaadha. Lafa kana qamadii malee hin qottu jechuurra akkaataa biyyee isaatiin akkaataa haala qilleensa naannootiin midhaan gosa baay'ee qabnaa kanneen hunda fayyadamu qamadii qofarratti rarra'uurraa gara midhaan adda addaa fayyadamnee oomishtummaa keenya guddisuutti haceenudha. Fakkeenyaaf asuma naannoo Shaggar kanatti warra misira qotanii bulantu jiru. Awaash Bal'oo iddoo jedhamu. Waggaa waggaatti ganna bishaantu ciisaa yeroo birraa misira qotanii gatii baay'eetti gurgurachaatii turan.
mootummaan humnaan dirqisiisetti warra mishira facaase lammata garagalchisiisetti qamadii humnaan itti kennee akka facaasan taasisa. Sanirraa bu'aan isaan argatan gadhaanaa ta'e. Kanneen akkanaa kana hin hojjennudha. Nuti qamadii uummata hin dirqisiisinaa. Lafti biyyeen midhaan magarsitu qabdi. Qilleensi midhaan kamiif akka ta'u, biyyee kamtu akka ta'u sana adda baasnee fayyadamnudha. Kan biraa dirqisiistaniis akka isin qofatti gurguran yookiin gatii isin murteessitaniin akka gurguran hin taasisinaa malee nuti hin deeggarraa inisheetiiviin qamadii, inisheetiiviin kuduraa fi muduraa kan mootummaan gochaatee jiru wantoota keessaa fudhatamuu qabu ni fudhanna jedheeraan jalqabas. Tarii sagantaan nuti qabnu baay'eessaa kan warra badhaadhinaatiin wal fakkaata. Sana warra badhaadhinaatu nurraa fudhate. Nuti bara 2011 hundeeffamne isaan bara 2012 hundeeffamanii keenyarraa waan baay'ee fudhataniiru. Kanaaf sana itti fufsiifna nuti. Sana keessa wantoota jiran itti fufsiifnaa jechuudha gara fuulduraatti. Kan biraa warri izeemaa kan naaf kaasan qotee bulaan lafa hin qabu akkamitti lafa qabsiisanii liqeeffatu kan jedhudha. Tarii yeroo ammaa kan biyya bulchaatee jiru paartii badhaadhinaati. Gaafii kana isaaniif osoo kaasanii gaarii natti fakkaata. Nuti gaafa mootummaa taanu sirna bulchiinsa lafaa irratti jijjiiramanii finneerraa fooyya'insa ni agarsiifna. Qotee bulaan mirga abbaa qabiyyummaa lafaa ni argata. Mirga abbaa qabiyyummaa lafaa isaa kanatti fayyadamuun baankitti qabsiisee liqii argachuun lafa isaa irratti oomisha akka dabalu yookiin investi akka godhu ni taasifna. Akka kireessuu danda'u seerri isa dandeessisu ni qophaa'a. Kana hojii oolmaa isaatiif immoo qajeelfamas ni baafna jechuudha. Imaammata sanitti aansuun qajeelfamni hojii oolmaa poolisii saniitiif ni qophaa'a. Saniin kan hojiirra oolchinu ta'a galatooma. Taansuudhaan paartii badhaadhinaatti gaaffilee kaaniif deebii kan kennu Bogeetuu Gammachuu daqiiqaa 14 qabdu itti fufuu dandeessu. Baay'ee guddaa galatooma. Gaaffiiwwan morkattoonni keenya kaasan hojii keenya gara fuulduraatiif imala fuulduratti deemnuuf kan nu kakaasuu fi uummata keenya wajjiniin yoo irratti xiyyeeffannee hojjennu jijjiirama kan itti finnu jenneeti fudhanna. Keessumaa'uu xiyyeeffannoon baadiyyaa irratti isin kennitanii hojjechaa jirtan maalinni kan jedhu kan paartiin ABO kaase nuti baadiyyaan misoomutu irra jiraata. Baadiyyaan guddachuutu irra jiraata. Baadiyyaan kan misoomuun irra jiraatu akkasumatti afaan qofaan otoo hin taane hojiidhaan haala qabatamaa baadiyyaan keenya keessa jiru irratti xiyyeeffannee qonna irratti yoo ta'e qonni akkaataa lafa taa'umsa lafaatiin akkaataa haala qilleensa naannoo keessa jiruun qonnaan bulaaf horsee bulaan keenya fayyadamaa akkaataatti ta'uu danda'u irratti yaadamee karoorfamee hojii hojjetamaa jirutu jira. Kanaan goonee baadiyyaan jijjiiramuutu irra jiraata, guddachuutu irra jiraata. Jijjiiramni baadiyyaa irratti nuti finnu immoo jijjiirama magaalaa fi indaastirii irratti dhufuuf gahee guddaa qaba, galtee guddaadha jennee amanna. Kanarraa kaanee baadiyyaan bal'inaan hojiiwwan misoomaa keessatti kan gaggeeffamu, baadiyyaan iddoo oomishaa fi oomishtummaa, baadiyyaan iddoo oomishtummaan itti dabaluu fi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa bakka adda addaatti mul'atu kun keessaa ittiin bahuu ittiin dandeenyu jenneeti kan ilaallu. Kanarraa kaanee baadiyyaa keessatti bu'uuraaleen misoomaa baadiyyaatti babal'achuun irra jiraatan irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetiin hojjenna. Bu'uuraaleen misoomaa qonnaa qofa otoo hin taane bu'uuraaleen misoomaa hawaasummaa yeroo ammaatti mootummaan badhaadhinaa gandatti qonnaan bulaa biratti caasan sadarkaadhaan jiru beekumsaan galuutu irra jiraata jennee hojjechaa jirru kan bal'inaan irratti hojjenna. Kana goonee jijjiiramoota baadiyyaa keessatti dhufuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hin hojjenna. Baadiyyaan jijjiiramuutu irra jiraata. Karaa jedhuun tarsiimoo baadiyyaa jijjiiruudhaaf qabanneetoo jirrutu jira waan ta'eef isaan kana bal'isnee uummata keenya wajjiniin jalqabnee jirra. Uummata keenya wajjiniin kanaan boodas bal'inaan dhimma kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetoo hin hojjennaa kan jedhu kaasuun barbaada. Gama biraatiin qaala'insa jireenyaa wajjiniin wal qabsiifamee wantoonni ka'an baay'ee bal'inaan jiran. Qaala'insi jireenyaa qaala'insa oomisha qonnaa qofaa miti. Qaala'insi jireenyaa kan naannoo tokkootti miti, kan biyya tokkootti miti. Qaala'insi jireenyaa dhimma addunyaati. Qaala'insi jireenyaa dhimma addunyaa kana kan ta'e kana keessaa'uu gama qonnaatiin, gama misooma baadiyyaatiin jijjiirama fiduun kan nurra jiraatu oomishtummaa dabaluutu nurra jiraata jenneeti kan hojjechaa turre. Oomishtummaan nama tokkoo dabaluutu irra jiraata jenneeti hojjechaa jirra. Oomishtummaan qonnaan bulaa keenyaa dabaluutu irra jiraata jenneeti hojjechaa jirra. Oomishtummaan maasii qonnaan bulaa dabaluutu irra jiraata jennee hojjechaa jirra. Oomishtummaan beelada qonnaan bulaa keenyaa dabaluutu irra jiraata jenneeti hojjechaa jirra. Isaaniif immoo inisheetivoota barbaachisaa ta'anii fi kanaan dura kan laalamaa hin turre waan oomishtummaa dabaluu danda'u irratti xiyyeeffatameetu hojjetamaa hin turre hundasa paartiin badhaadhinaa hojumaatan akka isaan deebi'aniif sochiiwwan gurguddaa taasisee jira. Sochiiwwan gurguddaa taasisu kana keessatti
haalli oomisha keenyaa akka jijjiiramu xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjechaa jiru. Haalli oomisha keenyaa maaliin jijjiirama? Haalli oomisha keenyaa aadaan oomisha qonnaan bultootaa keenyaa akka jijjiiramuuf qonnaan bulaa fi horsee bulaan keenya yeroo hunda hojii misoomaa maasiisaa beelada isaati irratti xiyyeeffatee akka inni hojjetuuf xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjettoonni misoomaa baadiyyaa keessatti argaman bal'inaan qonnaan bulaa biratti argamanii ta'u akka isaan qonnaan bulaa deeggaran hojjettoota misoomaa qofa osoo hin taane badhaadhinni caasaa gandaa gaditti gandarratti gadi buusee hojjechaa jira. Kun hundi isaatiiyyuu jijjiirama baadiyyaa irratti jiruu fi qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa addunyaa raasatoo jiru kana keessaa bahuu akka danda'amuuf hojii guddaas hojjetamaa jira. Isa jabeessinee toon hojjennaa jechuudha. Kanaaf dhimmi qaala'insa jireenyaa dhimma borus itti fufuudha. Dhimmi qaala'insa jireenyaa dhimmi addunyaan gaafa jijjiiramtu addunyaa irratti rakkoowwan hanqinooleen mul'atan gaafa mul'atan itti fufanidha. Fakkeenyaaf har'a Ameerikaa fi Iraan jidduutti lola gaggeeffamaa jiruun boba'aa irratti waan ta'aa jiru hundi keessan kan waliin beektan. Kuni boruuftaanis jiraachuu danda'a ta'a. Kuni gaafa jiraatu immoo biyya keessatti dhiibbaan fidu jennee ilaaluudha jechuudha. Dhiibbaa fiduu danda'a waan ta'eef asirratti guddaa akka paartii badhaadhinaatti xiyyeeffannee hojjechuun kan nurra jiraatu. Oomishtummaa dabaluudha. Qabeenya biyya kana keessaa qabnu bal'aadha gahaadha. Baddaadhaa qabna, gammoojjii qabna, badda daree qabna. Badda daree lafa akkasitti qabnu kanarratti yeroo isaa haala isaa beeknee beekumsaan hoggannee hojjennaan jijjiirama fiduu akka dandeenyu arginee jirra. Hojjetnee waan argineef kan dubbachaa jirru jechuudha. Amma tokko kan amma morkattoonni keenya haasa'an hektaararraa kuntaala 14 jedhamee kan haasa'amu inni kun kan bara Haile Sillaasee yookaan bara Dargii haasa'uu danda'a jechuudha. Sammuu isaatti jira jechuudha. Nuti kan jechaa jirru har'a 33 irra geenye jirra. 30 hektaararraa kuntaala 33 jenne parsantii 33 kan jedhu sun qabnu jechuudha. Hektaararraa kuntaala 33 kan jennu keessumaa midhaan gurguddaa irratti osoo hin taane irra caalaa isaa midhaanota kaanis dabalatee midhaanota inisheetiiviidhaan hoogganaatoo jirus dabalatee inisheetiiviidhaan kan hoogganaatoo jiru fakkeenyaaf qamadii kuntaala 39 irra geenye jirra. Garbuu biiraa kuntaala 37 irra geenye jirra. Isaan kana qofa osoo hin taane waliigala isaa oomishni qonnaa kan gannaa nuti oomishtummaa jennee kaasnu 33 irra ga'e. Kan ammoo nuti kan jechaa jiru. Kan jechaa jiru dhaabbilee idil-addunyaa, dhaabbilee Itoophiyaa keessa jiranii fi kana ragaasaa sirriitti addaan baasanii beekan xiinxalan isaantu baasee dubbachaa jira. Kuni gaafa jennu garuu oomishtummaan kun gahaadha jennee gaafa laallu ammallee gahaa miti. Baay'ee jabaannee hojjechuutu irra jiraataa jedheet amanaa jechuudha paartiin badhaadhina. Oomishtummaa daballu malee eessayyuu gahuu hin dandeenyu. Oomishtummaa daballu malee guddina uummataa amma dabalaatoo jiru wajjiniin deemuu hin dandeenyu. Kanaaf halkanii fi guyyaa xiyyeeffannoon keenya inni guddaan oomishtummaa irratti, beelada irratti, nama irratti, maasaa qonnaan bulaatti irratti, midhaan irratti, waa hunda irratti iyyuu giddu galeessi keenya oomishtummaa ta'utu irra jiraata jennee kan deematoo jiru. Kanaaf kana goonee qaala'insi jireenyaa jijjiiruu irratti haala qabatamaa amma keessa jirruun wanti nuti agarsiisaa jiran jira. Oomishtummaa keenya bal'isnaan jijjiiruu hin dandeenyaa kan jedhu kaasuun barbaada. Ejjennoon paartiin keessan lafarratti qabu maali? Ejjennoon paartiin badhaadhinaa lafarratti qabu ifaaf. Lafti kan mootummaatiif kan uummataati. Lafti hin gurguramu. Qonnaan bulaan horsee bulaan keenya lafasaa kireeffatee akka inni irraa argachuu danda'uuf hojii guddaa hojjennee jirra. Kana baankii wajjin walitti hiinee jirra. Kana inshuraansii wajjin walitti hidhaa jirra. Jabaannee kana walitti immoo walitti hiinee deemuun qonnaan bulaan lafasaatirraa faayidaa akka argatu baankii wajjin walitti hidhamee liqaa akka argatuu fi liqaan inni argatu sun immoo agiroo piroosesingii qe'ee isaatitti hojii inni beekuun qonnaan bultoonni keenya gara investimentiitti akka isaan ce'anii kan gochaa jiru. Lafa isaaniitti irratti ce'anii investimentiidhaan lafa isaaniitti irratti ijaaramanii investara akka isaan ta'aniif hojjechaa kan jiru. Kana gochuudhaaf immoo bal'inaan waggoottan darban kana keessatti yeroowwan uummanni keenya nuuf kennee bara filannoo darbe keessatti hojii ajaa'iba ta'e hojjetee jira paartiin badhaadhinaa. Keessumaa investimentoonni naannoo keenya keessatti dhufan. Investimentii kaleessa dheengadda abbootii qabeenyaa fi namoota abbaa ta'etti maxxanee deemu qofa qabannee toon taane kan gochuun nurra jiraata jennee hojjechaatis turamee fi jijjiiramni dhufaa jiru qonnaan bulaan keenya gara investimentiitti haa ce'uu jennee hojjechaa jiru. Qonnaan bultoonni adda dureen oomisha argachaa jiran qabeenya horachaa jiran investimentiitti ce'uu jalqabanii jiru. Aga ammaatitti fudhannee gaafa laal qonnaan bultoonni 27,000 ol investimentiitti ceessuun danda'amee jira. Kun lafa isaati irratti magaalaa naannoo inni keessa jiru keessatti kana jechuun qonnaan bulaa fi horsee bulaan keenya investara ta'uu akka danda'u qabatamaadhaan kan agarsiisnee fi qonnaan bulaa fi horsee bulaan keenya immoo kanarraa fayyadamaa ta'aa jiraachuu isaati. Kanaaf warri tokko hin beekanii hin argine waan hin argine haasa'amaa jira. Hektaararraa kuntaala 14 ammallee kan bara Haile Sillaasee haasa'aa jira. Qonnaan bulaa investimentiitti ce'aa jiru kana akka qonnaan bulaa waan qabneetitti fi homaan beekneetitti yaadamaa jira. Qonnaan bulaan keenya garuu darbee ce'ee
nu olitti waan meeqa keessa galeetu hojii guddaa hojjechaa jira. Makaanaayizeeshinii keessa galeetu hojii guddaa hojjechaa jira. Har'a qonnaan bulaa gateettii sangaatirraa sangaa gatii qambara gateettii sangaatirraa haa buusnu jennee inisheetivii guddaan godhateetoo paartiin keenya qabateetoo hojjechaa jiruun yeroo ammaatitti tiraaktaroonni, kombaayineroonni maasii qonnaan bulaa keessatti har'a argaatoo jirtan kan dheengadda kaleessa argaa jirtu kan jedhu osumaan gaafii kaasuuf hin barbaadaa jechuudha. Qonnaan bulaan horsee bulaan keenya sangaa qofarratti otoo hin taane sangaa keessaa bahee tiraaktaraan oomishuu akka danda'u. Fakkeenya isinii kaasuudhaaf waggoottan ja'an dabarsinee fi jijjiiramaa duratti tiraaktaroonni naannoo keenya keessa turan tiraaktaroota 400 hin caalan. Har'a tiraaktaroonni naannoo keenya keessa jiran yoo xiqqaatti tiraaktaroota 12,000 ol naannoo keenya keessa jiru. Kuni maasii qonnaan bulaa tokko irratti yoo bobba'e ammam jijjiiramaa akka inni fiduu danda'u laaluun hin danda'amu. Kuni gahaadhaa gahaa miti baay'ee jabaannee hojjechuun nurra jiraata. Kombaayineroonni harvesteroonni bakka adda addaati irratti bakka kaleessa namni kombaayinera miti tiraaktara argeetoo hin beeknetti bal'isaatoo jira. Kuni gahaadhaa gahaa miti ganaa paartiin kun cimee hojjechuutu irra jiraata uummata isaa wajjin hin ta'eetu hojjechuutu irra jiraata. Jalqabnee jirra karaa isaa argannee jirra karaa isaa kana babal'isuudha jechuudha. Kaleessa dheengadda namni as keessa jirru hundi keenya kan waliin beeknu tiraaktara irratti taaksii kaffalamaa ture. Har'a mootummaan badhaadhinaa qonnaan bulaan keenya tiraaktara qonnaan bulaan keenya fayyadamuu fi uummanni keenya irraa fayyadamaa jiruuf taaksiin kaffalamuun irra jiraatu jennee taaksiidhaan alatti godhamee jira. Warshaa biyya alaatti irraa nuti galchinu tiraaktara dabalatee kombaayinara dabalatee dhimmoota adda addaa dabalatee oomishoonni 5,000 ol kan ta'an akaakuu 5,000 ol kan ta'an biyya kana keessatti qaraxaan akka isaan galan godhamee jira jechuudha. Kun hundi isaatiyyuu kan laallatu qonnaa fi qonnaan bulaa wajjin kan wal qabateetu jiru jechuudha. Kana kan godhe paartii badhaadhinaati. Akkaataa kanaan goone jijjiirama oomishaa fi oomishtummaa irratti dhufuu danda'u jabaannee cimnee irratti hojjechuutu nurra jiraata. Qonnaan bulaan keenya immoo lafasaa kireesses lafasaa dargaggeessa amma yeroo ammaatitti dargaggeessi bal'aan yuunivarsiitii irraa baheetoo jiru kun yeroo ammaa tiraaktara kan oofuus yeroo ammaa maasaa qonnaa keessatti kan bal'ateetoo jiruus dargaggeeyyii kaaniif immoo lafa waliin ni qabnu immoo qoonnee kennaafii jirra. Qubsuma dargaggootaa jennee lafa qoonnee fi bakkeen itti kennaafii jirruu fi dargaggeessi keenya yeroo ammaa jijjiirama ofii isaatiif qofa otoo hin taane maatii isaa qofa otoo hin taane naannoo isaatiif inni dhiyeessatoo jiru baay'ee guddaadha bal'aadha. Kilaasteroota gurguddaa magaalaa keessatti ammoo hundeessinee dargaggeessi keenya irratti bobba'eetoo hojjechaa jiru kan sila kaasatoo turre waa'een dhimma qaala'insa jireenyatiin wal qabatee kan lukkuu irratti kaasatoo turre kan kilaasteroota babal'aa kana otoo ijaaruu baannee qaala'insi jireenyaa har'a fagoo deemaa ture. Kanaaf paartiin badhaadhinaa dursee beekee dhimmoota kanaan wal fakkaatan irrattis kan hojjechaa jiruu fi dhimmi lafaa ifaa fi ifaan paartiin badhaadhinaa kan qabatee jiru. Qabiinsi lafaa fudhanneetoo ilaalle mootummaadhaan qabameetoo jiru hin jira. Kan qonnaan bulaadhaan qabameetoo jiru hin jira. Kan walootiin qabameetoo jiru hin jira. Kun haala isaatiin hojii barbaachisaa ta'eef immoo akka ooluuf sochiiwwan guddaan godhamaatoo jira jechuudha. Gama biraatiin kan paartiin ABO kaasan nuti jal'isii irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Ammas jal'isii irratti xiyyeeffachuu nurra jiraata. Hirkattummaa roobaa jalaa bahuu hin dandeenye taanaan jijjiirama fiduu hin dandeenye. Biyya kana keessatti addunyaan hirkattummaa roobaatiin jijjiiramtee hin jirtu. Biyya kana irrattis hirkattummaa roobaatiin jijjiiramuudhaaf namni yaadu jiraate inni of soba. Uummata keenya soba. Sirrachuutu irra jiraata. Jijjiiramni nuti fiduu dandeenyu bishaanitti yoo fayyadamne, jal'isiitti yoo fayyadamne jenneeti kan kaafu. Paartiin badhaadhinaa amma qamadii amma oomishaatoo jiru lafa hektaara miliyoona 4 bona keessatti kanaan dura biran gahamin oomishneetu amma itti jirru kan ittiin oomishaatoo jirru bishaan lafa keessaa bishaan laga keessa yaa'u iskiimiiwwan xixiqqaa qabnuu fi iskiimiiwwan gurguddaa humna mootummaatiin ijaaramaniitoo jiran irra guddaan isaa xiyyeeffannoon nuti kenneetu hojjechaatoo jiru. Iskiimii qofa osoo hin taane bishaan laga keessa yaa'u paampiidhaan darbatee qonnaan bulaan maasaa isaatti baaseetu hojjechaatoo jira. Kanaanaa miti kan jedhu qonnaan bulaan keenya hin beeku uummanni keenya hin beeku. Kana warri hin beekne akka bishaan hin fayyadamneetti ilaaluu danda'u ta'a. Lagni nuti qabnu laga amma lakkoofsan amma 500 jedhamee miti lagoota xixiqqaa 10,000 olitti jira Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa. Oromiyaa keessa kan jiru godina tokko qofa keessatti laga 999 kan qabutu jira. Kuni bal'inaan kan amma irratti hojjechaatoo jirru maaliin lafa jalaayis bishaan ba'u paampiidhaan baasnee laga keessa bishaan yaa'us paampiidhaan darbannee qonnaan bulaan keenya oomisha midhaanii akka inni oomishuuf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaatoo jirra. Kanaaf haala sanaan deematoo jiru. Kan biraa kan sila as keessattis ka'uudhaaf yaalamee ture moonokirooppii fi oomisha gosa tokko qofa filatamee akka siyaasatti hojjetame kan jedhamee kaa'ame dogongora ilaalchatii kun dogongora seenatis ta'uu danda'a jechuudha. Mootummoonni Itoophiyaa kanaan dura turan karabaataa hidhataniit biyya addunyaarra deemanii qamadii kadhachaa ta'uu ba'an. Badhaadhinni sana cabse. Badhaadhinni mootummaa karabaataa hidhatee biyya adda addaarra deemee qamadii kadhatu osoo hin taane qamadii biyya isaa keessatti oomishuu akka danda'u beekee tilmaamee karoorsee
Inisheetivii godhee irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru. Nuti hoo qamadii qofa hojjechaa jirra. Inisheetivii 33 qabna midhaan irratti. Inisheetivoonni 33 kun kaleessa dheengadda midhaan as hin jirre. Was gadi baati ilaala. As jimma dhaqaa, lubbaa boor dhaqaa, bunnoo baddalli dhaqaa, qeellam dhaqaa ilaala. Ruuziin akkamitti akka oomishamaa jiruu fi qonnaan bulaa fursii buleen keenya itti jijjiiramaa jiru. Inisheetivoota babal'aa beelada irratti gadi bu'aati ilaala. Harargee dhaqaati ilaala. Oomisha inisheetivii beelada irratti hojjennee jirruun jijjiiramoota amma dhufaa jiran fudhatanii toolaaltan beelanni keenya baay'ee isaanii dhiiga fooyyatti jijjiirataa jira. Mala namaatiin wal qaamsisuudha. Raanchiiwwan babal'isuudhaan hojii guddaadha kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf hin beektanii sirriitti ilaaluun nurra jiraata. Beekuun nurra jiraataa jenneetu kan kaasatu. Kana qofaa miti. Oomishtummaa dabaluu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjechaa jirra. Sirna nyaataa jijjiiruu irrattis xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjechaa jira. Gabaabbii midhaan nyaataa qofa otoo hin taane sirna nyaatas jijjiiruun nurra jiraata jennee xiyyeeffanneetu hojjechaa jirra. Paartiin badhaadhinaa yeroo kennameef goolabee jira guddaa galatoomaa isiniin jenna. Adda bilisummaa Oromooti yeroon itti aanee gaaffii keef deebii kan deebisu bolammii beenyaatti fufuu dandeessu. Guddaa galatoomaa jijjiirama maaliif hedduu kan jedhu kan amma mootummaan qabatee jirurraa yookiin PP'n qabatee jirurraa jijjiirama maaliif fiduu dandeessu kan jedhu gaaffii nu dhiyaatee jira. Nuti jijjiirama nuti finnu inni jalqabaa qonnaan bulaan keenya of danda'ee birmadummaa mataasaa mirkaneeffachuu qabaa yaada jedhu qabna. Inni kun maanni oomisha oomishu irratti sanyii ofiisaatti filatee ogeessa ofiisaatti filateen waan naannoo isaatti qilleensa naannoo isaatti wajjin deemu waan oomisha isaa guddisuu danda'u gabaa irratti dhiyeeffatee gatii guddaatti midhaan gurgurachuu danda'u ofii isaatii qe'ee isaatti oomishachuu akkaataatti danda'u irratti birmadummaa qonnaa qabaachuu qabaa jennee amanna. Kana jechuun maanni mootummaan gubbaa taa'ee Finfinnee taa'ee qonnaan bulaa ganda keessa jiruun kana qotuu qabda jedhee fedhii isaa itti fe'uu hin qabu jenneetu amannaa jechuudha. Jijjiirama ilaalcha qonnaan bulaa keenya irratti fiduu qabna. Inni lammaffaan qonnaan bulaa qe'ee isaa irratti aangomsuu danda'uu qabna. Inni kunis maanni qonnaan bulaan midhaan ofiisaatii oomishe dafqa isaatiin kuuse itti dadhabee gindiidhaan giixaree qotee ganna awwaara dhoqqee keessa ciisee bona awwaara keessa gangalatee oomishe fide kanarratti mirga guutuu qabaachuuti qaba. Mootummaan gatii itti baasuu danda'uuti hin qabu. Qonnaan bulaan sun ofiisaatii nagosheet godhee gurgurachuu danda'uuti qaba. Dallaalummaan mootummaa gidduudhaa bahuu danda'uuti qaba jennee amanna. Keessumaa oomisha bunaa, saliixaa, midhaan gatii gurguddaa baasan addunyaa irratti gatii gurguddaa baasan irratti qonnaan bulaan gatii ofiisaatii murteeffachuu danda'uuti qaba. Kallattiidhaan gabaatti dhiyeeffatee gurgurtaa argamurraa jireenya isaa jijjiiruu danda'uuti qabaa jennee amanna jechuudha. Qonnaan bulaan keenya waggaadhaa hanga waggaatti oomishee biyya kana sooree ofiisaatii garuu aga buluu hin qabu. Kana jijjiiruu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Inni lammaffaan qabatamaadhaan maal beektu isiin kan jedhutu jira. Ana akka jiraatee ilma qonnaan bulaati. Jireenya qonnaan bulaan tokko jiraatu ofii kooti jiraadhee argeera. Jireenya qonnaan bulaan tokko jiraatu har'as maal keessa akka jiru qabatamaadhaan hin beeka. Kanaaf qonnaan bulaan baadiyyaa keessatti waan nuti hojjechaa jirru hin beektanii qabatamaadhaan hin beektanii yeroo jedhanii xiqqoo nama qaanessa jechuudha. Fakkeenyaaf utuu sirnaan mootummaan waan hojjetu sirnaan beeke loon booranaa miiliyoona 3 ta'u bara 2023 hin dhuman ture. Qonnaan mootummaan sirnaan hongeen dhufaa jiraachuu qonnaan bulaa hubachiisuu dadhabu horsiisee bulaa hubachiisuu dadhabuu isaatiin waan hojjetu wallaaluu isaatiin horiin miiliyoonni 3 boorana keessatti dhume. Kasaaraa guddaatu biyyarra ga'e jechuudha. Kanaaf nuti waan hojjennu jireenya keenya irraa kaafne sirnaan immoo waan uummanni keenya keessa jiru qabatamaadhaan beekuu irraa kaafne imaammata baasuu fi danda'uutii qabna malee fedhii keenyaan waan mootummaa keenya qofa calaqqisuu qofa barbaadannee itti hin deemnudha. Inni lammaffaan xaa'oodhaa wajjin wal qabatee mootummaan yeroo hunda biyyoo gurraachaafis biyyoo diimaadhaafis cirrachaafis xaa'oo gosa tokko eeja. Kun immoo maal fida? Lafti keenya guutummaa guututti jechuun hin danda'ama. Lafti oomishaa summaa'ee har'a xaa'oo dabalataa yoo ittiin kennine oomisha kennuu dadhabee jira. Isa kana hambisuudhaan biyyoo keenya deebinee gabbifnee Oromiyaa magariisa dhaloota itti aanutti dabarsuu irratti hojjenna jechuudha. Gaaffii sadaffaan kan naa dhiyaate dargaggoota akkamittiin lafa qonnaa irratti
kennituu fi qonnaan bulaa buqqistuudha. Nuti qonnaan bulaa buqqa'uu irratti dura dhaabbanna. Qonnaan bulaan dargaggeessi baadiyyaa keessa jiru baay'een isaa qonnaan bulaati. Ilmaan qonnaan bulaati. Lafa kana maatii isaa irraa akkuma sila jedhe lafti kan dhaloota sadiiti. Kan dhaloota darbanii, kan dhaloota ammaatiif, kan dhaloota jiruuti. Dhaloonni amma jiru kun lafa isaa irratti gurmaa'ee irratti kalaqee jireenya isaa irratti jijjiirachuu danda'uuti qaba. Kanaaf immoo irratti gurmaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef dargaggoota keenya kana lafa inni maatii isaa irraa dhaale irratti kan inni amma irra jiraataa jiru irratti gurmeessinaa jechuudha. Nuti buqqa'iinsa qonnaan bulaa jabeessinee mormina. Sababni isaa qonnaan bulaan tokko maqaa investimentiitiin yeroo buqqa'uyyuu karoora keenya keessatti kan nu keenye qonnaan bulaan sun beenyaa fudhatee kan buqqa'u utuu hin taane qonnaan bulaan sun investimentii naannoo sanatti hojjetamu keessaa sheerii mataasaa qabaachuu qabaa jennee amanna nuti. Fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa tokko warshaa tokko baadiyyaa keessatti dhaabuu yoo dhaqe qonnaan bulaan sun warshaa dhaabuu sana keessaa lafa isaa fudhatee dhufee lafa isaatiin negosheet godhee sheerii argachuu danda'uu qaba. Oomisha warshaan sun iddoo sanatti oomishu keessaa sheerii qabaata dhaloota isaattis dabarsuu danda'uuti qaba jennee amannaa jechuudha. Misoomni tokko yeroo sanatti walqixxummaa dhugaa argamsiisa waan ta'eef. Inni kan biraan oomishni gara agiroo industiriitti jijjiiramuu danda'uuti qaba. Fakkeenyaaf gara Deessaa yoo deemte mangoo jaldeessatu nyaata. Mangoo kana jaldeessi nyaachuu hin qabu. Mangoo namni nyaachuu dhabe kana rakkatu kana jaldeessi nyaachuu waan hin qabneef iddoo sanatti warshaa dhaabnee qonnaan bulaan kun pirooses akkataatti godhachuu danda'u irratti ogummaa kennuufii danda'uuti qabna. Investimentiin naannoo sanatti jalqabuu qabaachuudha. Inni kan biraan barbaachisummaa qamadii hin amantanii kan jedhudha. Dhugaadha. Ani Baalee keessatti hojjedheera. Biyyoon Baalee fi naannoo Arsii qamadiidhaaf mijata. Kanaaf iddoo qamadiin oomishtummaa guddaa kennutti biyyoon oomishtummaa qamadii guddaa kennutti qamadii, iddoo boqqolloo kennutti boqqolloo, iddoo bisingaa kennutti bisingaa akkasittiin qoonna malee biyyoo hundumaatiif dawaa qamadii jedhu kennuu hin qabnu. Inni kun fedhii qonnaan bulaan oomishuu isaa xiqqeessuu qofatu hin taane birmadummaa qonnaan bulaa keenyaa sarba waan ta'eef jechuudha. Waa'ee qamadiitiinis baay'ee nuti amma birmadummaa qamadii liqii irraa bilisa baanee irraa seenaa hojjenne irraa wanti jedhamu kun xiqqoo ishee dogoggora. Yoo akkasitti yaadna ta'e bara 1950 biyyi Noorwee jedhamtu beeloftee turte. Haayile Sillaaseen asii qamadii fe'ee geessee ture. Asitti garuu uummanni qonnaan bulaan qamadii dhabee beelaa ture. Kun seenarra waan jiruuf dubbachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf qamadii alatti erguun uummanni as keessaa utuu of hin danda'in qamadiidhaan of hin danda'in qamadiidhaan alatti erguu yaaluun fakkeenyaaf mootummoota adda addaatii wajjin walii galanii mataansaa inni kun iyyuu yakkadha. Dura nuti nyaachuu danda'uuti qabna. Isuma jiruyyuu xaafii nyaachuu qabna, qamadii nyaachuu qabna, boqqolloo nyaachuu qabna. Midhaan nyaataatiin of danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Isa jirurratti wanni gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin nuti karoora jalqabbii Oromiyaa jedhu qabna. Jalqabbii Oromiyaan kun maali? Qonnaan bulaan lafa isaa irratti mirga guutuu qabaatee irratti oomishuu, irratti guddachuu, irratti badhaadhuu, jireenya isaa isa dhugaa irratti jijjiirachuu akkaataa itti danda'u irratti mootummaan deeggarsa barbaachisaa ta'e godhaaf. Kun immoo qonnaan bulaan keenya yaaddoo midhaan nyaataa, yaaddoo xaa'oo, yaaddoo buqqa'uu, yaaddoo garaagaraa irraa bilisa ta'ee jireenya fooyya'aa akka geggeeffatuu fi kan itti karoorsine karoora waggaa 10 kan itti qabannee jirrudha jechuudha. Kanaaf imaammata keenya jalqabbii Oromiyaa jedhu kana keessatti waan hojjennu sirnaan ni beekna. Jireenya uummata keenyaa qabatamaadhaan waan beeknuuf karoora jalqabbii Oromiyaa jedhamu kana as finnee jechuudha. Inni lammaffaan jireenya uummanni keenya amma keessa jiru waan beeknuuf qonnaan bulaan oomisha isaa irratti murteessu waan qabuuf birmadummaan dhugaas kana waan ta'eef qonnaan bulaan qe'ee isaa irratti waldaa qonnaan bulaa jabaa ta'e ijaarratee oomisha isaa gabaadhaaf yeroo dhiyeessu qaamota oomisha irraa bitanii wajjin negosheet akkaataa godhu irratti ni hojjenna jechuudha. Sadaffaan yeroo ammaa kanatti bosonni Oromiyaa yaaddoo keessa jira, ciramaa jira waan ta'eef inni kun akaafuuf koomishinii kunuunsa qabeenya uumamaa kan jedhu ni hundeessina. Kun immoo hanga 2040tti Oromiyaan magariisa guutuu akka isheen taatuu fi hawwattuu akka isheen taatu kan itti goonudha jechuudha. Kanaaf nuti imaammata qabatamaadhaan jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u kan nuti immoo sirnaan ofii keenyaas keessa jiraannee qaama jireenya keenyaa kan ta'e fidanneetu uummata keenyaaf finnee dhufne malee waan PP'n yookiin mootummaan badhaadhinaa hojjetaa jiru kana qabatamaadhaan wallaallee miti jechuudha. Imaammata fooyya'aa qabna, imaammata irra caalaa qabna,
uummanni keenyas imaammata kana dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo ni filata jenna yaadna jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yeroo filatu uummanni keenya birmadummaa dinagdee isa dhugaa mirkaneeffachuudhaaf mirga hiree murteeffannaa isaa qe'ee isaa irratti akka murteeffatuuf itti amanuudhaan ta'uu danda'u irra jiraata jechuudha. Kanaaf birmadummaan dinagdee immoo inni guddaan birmadummaa nyaataa waan ta'eef namni hagabuu bulu waa'ee isaa irratti yeroo ammaa kanatti hagabuu buluun saalfachiisaadha waan ta'eef uummanni keenya akka hagabuu hin bulle qe'ee isaa irratti oomisha isaa irratti waan dafqa isaatiin kuuse irratti sirnaan itti fayyadamu akkaataatti danda'u irratti imaammata gahaa qabaannee jirra. Imaammata gahaa kanaanis uummanni keenya adda bilisummaa Oromoo akka filatu amantaa guutuu irraa qabna jechuudha. Keessumaa xaa'oon yeroo ammaa kana irratti lafa isaa summeessu kuni xaa'oon kan baddaa kan gammoojjii kan baddaree jedhamee akaakuu adda addaatiin akka uummata keenya qaqqabu gochuun dirqama ta'a jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yeroo kennamee fi gola beeraa itti aansuudhaan haqa hawaasummaa Izeemaadha Obbo Addaamoo Imaam itti fufuu dandeessu daqiiqaa 6 qabdu. Ishi galatooma duraan dursee paartii walqixxummaa bilisummaa irraa kan gaafatamne daandii baadiyyaa irraa bajata kaaftaniitii maadaabara yookiin xaa'oo hirsitanii raabsitanii kan nuun jedhanii daandii baadiyyaa irraa hin jenne kun akkam akka nu hubatan hin beeknu malee daandiin baadiyyaa misooma baadiyyaatiif bu'uura akka ta'e beekna. Har'a baadiyyaa yoo deemne baadiyyaa irratti Wallaggaadha yookiin Gimbiidha yookiin Muggiidha yookiin iddoo tokko gara Finfinneetti buna kuntaala tokko yookiin oomisha kuntaala tokko gara Finfinneetti fiduudhaaf birrii 1,000 ol gaafataa jira. Kanaa jennaan tokkoffaa rakkina hamma haala amma jiru. Lammaffaa immoo baadiyyaa daandiin baadiyyaa boolloo gatii ta'eef akkana ta'aa jira jechuudha. Kanaa jennaan daandiin baadiyyaa suphamuu qabaa, hojjetamuu qabaa. Bu'uura misooma baadiyyaa keessatti daandiin bu'uura guddaa ta'uusaa beekna. Maaliif amma baadiyyaa yoo deemne oomishni gaangeedhaaf harreedhaaniif yookiin immoo shamarran yookiin namaan baatameetii gara magaalaatti dhufa. Daandiin gatii hin jirreefi. Kanaa jennaan daandiin kun suphamuuf hojjetamuu qaba jenneeti jenna. Priority kennamuu qaba jenna. Maaliif wabii midhaan nyaataa biyya kanarratti mirkaneessuudhaaf misoomni baadiyyaa priority kennamuu qaba. Misoomni baadiyyaa immoo priority ennuu kennamu kamirraa ka'a koriidarii magaala keessa hojjetamaa jiru kanarraa kaasuu hin danda'ama. Maaliif dura kan bu'uu qabu yookiin priority kan argachuu qabu misooma baadiyyaa ta'uu qaba. Namni nyaatu malee buluu hin danda'u. Kanaa jennaan misooma magaalaa yookiin koriidarii magaalaa itti aansinee ennuu wabii nyaataa mirkanaa'u ennuu namni nyaatee buluu quufee buluu danda'u itti deemuu dandeenya. Kanarraa kaafne jennaati malee daandii baadiyyaarraa bajata kaafne gara kana goona hin jenne kuni sirraa'uu qaban jedha. Karaa biraatiin misooma baadiyyaa kana beektanii hin beektanuu ni arginee nuun jedhaniiti badhaadhinarraa kan gaafatamne misooma baadiyyaa baadiyyaatti dhalannee guddannee hammas baadiyyaatti deddeebi'aa jirra. Dhugaan jiru kana. Yoo akka fakkeenyaaf kaasuu barbaade amma dheengadda'anii mattuudhaan gara beddelleetti dhufe mattuudhaan gara jimmaatti dhufe geejjibaan an deeme. Mattuudhaa beddellee qaqqabuun karaan isaa boolloo kana ta'ee karaan isaa baay'ee rakkisaa. Makiinaa bicuu deemuudhaan kan hin danda'amne doozariif gireedariin illee akka karaatti harkatutti jira. Garuu asitti immoo magaalli baay'ee miidhaqaa jira. Kanaa jennaan daandii kana misooma kana bareechinee beekna. Misoomni misoomuu qabaa jenna. Kanaa jennaan baadiyyaa bareechinee beekna. Karaa biraatiin immoo falmii kana dorgomuu qofa osoo hin ta'iin nuti imaammataaf tarsiimoo bilchaataa har'a yeroo nu daangessa malee asirratti dhiyeessuudhaaf akka Izeemaatti imaammata bilchaataa har'a yoo mootummaa taane har'a bor kan itti fufuu dandeenyu imaammata bilchaataa imaammata ekspertii addunyaa irratti hojjetamee qabna. Kanaa jennaan kanarratti bareechinee beekna. Imaammata biyyi biraa kan itti guddataniin haala amma jiru, haala rakkina jiru, hanqina badhaadhinarra jiru irratti xiinxallee bareechinee gadi buuree xiinxalleetii imaammata keenya qopheessinee jirra. Kanaa jennaan karaa kana bareechinee beekna jechuudha. Malee calluma jennee dorgomuudhaaf akka namni nu filatu qofaaf miti kana beekamuu qaba jechuudha. Bareechinee beekna haala amma jiru kana waan jiru kana bareechinee beekna. Karaa biraatiin maalinni dhugaan amma jiru
badhaadhinni amma xiyyeeffannaa amma magaalaa irratti yookiin koriidarii irratti kennaa jiru kana baadiyyaadhaa hin kennine jenneetii komanna. Baadiyyaadhaa hin kennine xiyyeeffannaa guddaa baadiyyaadhaa xiyyeeffannaan baay'ee gadi bu'aadha jenneetii komanna jara bilisiginnaa jara karaa biraatiin lafa hin gurgurtan immoo hin gurgurtanii kan jedhu waa'ee lafa gurguruuf waa'ee lafa bituu miti. Lafa irratti mirga qabaachuu qabaa. Hireen mootummaa yookiin interferansiin mootummaa lafa irratti qabu seeraan daangeffamuu qabaa. Akka jaallattee al tokko kaa'ii al tokko taa'ii jechuu hin qabu mootummaan jechuudha. Namni gurguruu hamma harka jira lafuma harka jiru lafuma isaa lafti kan keetii gurgurachuu dandeessaa. Jijjiirrachuu dandeessaa baankii qabsiiftee liqeeffachuu dandeessa jedhanii mirga kennuudha. Mirga nuu kennamu immoo namni tokko lafa kaarii meetira 100 yookiin 200 irraa xaafii hammam argataa oomisha sana caalu yookiin oomisha bishaanii warshaa ababaa abaaboo kan fakkaatu yoo itti dhaabbata ta'e kan gara caalu fida ta'e gurgurachuu yookiin geeddarachuu akka sila jedhames sheeriidhaan itti galee kan hojjechuu akka danda'u jechuudha. Garuu interferansiin mootummaa lafarratti qabu daangeffamuu qaba seeraan. Mootummaanis akka nama dhuunfaa seeraan daangeffamee gaafatamuu qaba malee akka jaallatee asii buqqa'ii asii ka'ii kan kootii kan jedhu daangeffamuu qaba dhaabbachuu qaba jenneeti kun nuti murteeffannu malee waa'ee lafa gurguruu miti. Izeemaan paartii guddaadha. Izeemaa filadhaa. Mirga misoomaa fi mirga wabii nyaataa mirkaneeffadhaa jenna galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi kabajamtoonni bakka buutonni paartilee ammas qophii waltajjii faanaa paartileen mormii itti gaggeessanii fi itti wal falmanii yaada filmaataa filannoo torbaffaatiif uummataaf dhiyeessanii itti fufee boqonnaa xumuraa fi kan shanaffaa bakka buutonni paartilee haasaa goolabaa itti taasisaniirra geenye jirrechaadha. Akkuma walduraa duuba sila jalqabnee ittiin deemaa jirruun paartiin bilisummaa fi walqixxummaa haasaa goolabaa ni taasisechaadha. Jalqaba irratti obbo Ukii Galaashee itti fufuu dandeessu daqiiqaa 3 qabdu. Tola galatoomaa kabajamoo uummata biyya keenyaa keessawuu qotee bultoonni fi horsiisee bultoonni baadiyyaa keessa jirtan paartiin bilisummaa fi walqixxummaa jijjiirama jiruu fi jireenya keessaniitiif karoora imaammata qorannoo gadi fagoo irratti hundaa'e qopheessee nu filadhaaf fuuldura keessanitti dhiyaatee jira. Baadiyyaan keenya yeroo ammaa kan xiyyeeffannoo dhabee rakkoo walxaxaa ta'e keessa jirudha. Keessawuu haalli nageenya baadiyyaa keessatti argamu baay'ee rakkisaa fi lammiin keenya oomishee akka hin galfanne bahee akka hin galle kan rakkisaa jiru akka ta'e hundi keenyaa ni beekna. Kan biraa rakkoo siyaasatiin kan wal qabate qamadiin akka dirqiitti uummanni akka isarratti xiyyeeffatu siyaasaaf jecha wantoonni godhamaa jiran kunii fi haalli rakkoon qilleensaa jijjiirama qilleensaa jireenya uummata keenyaa rakkisaa godhee jira. Paartiin keenya jireenya kana keessaa isaan baasuuf jalqaba irratti nagaa baadiyyaa deebisuudha. Nagaa Itoophiyaa deebisuudha. Rakkoo siyaasaa jiru karaa mariitiin fi marabbaatiin furree ilaa fi ilaameedhaan teenyee mari'annee rakkoo nageenyaa furree hundi keenya gara misoomatti akka deebinu ni goona. Bu'uuraalee misoomaa naannoo gammoojjii keessoo naannoo tikfattee bultoonni jiranii fi baadiyyaa hunda keessatti ni babal'isna. Kanneen akka karaa ibsaa, telekominikeeshinii kana ni bal'isna. Tajaajila hawaasummaa, manneen barnootaa, buufataalee fayyaa fi hospitaalota ni babal'ifna. Dargaggootaaf lafa ni qoonnaa, lafa kenninee akka oomishtummaa irratti bobba'an hojii dhabdummaa jalaa akka bahan ni taasifna. Industirii xixiqqoo babal'isuun hanga industirii gurguddaa dabalatutti jechuudha. Oomishaalee keenya sona itti goonee process goonee akka gabaa biyya keessaa fi biyya alaatti geeffaman ni taasifna. Jallisii bishaan qabnutti fayyadamnee jallisiidhaan gannaa bona oomishuun misooma yookiin oomishtummaa keenya guddifna. Horiin nuti qabnu akka faayidaa biyya keenyatiif oolan daldala seeraan alaa keessoo kontiroobaandiidhaan gara biyyoota ollaatti gara Sudaanitti ni bahu, gara Somaaliyaatti ni bahu, gara Keeniyaatti ni bahu horiin Itoophiyaan qabdu. Horiidhaan tokkoffaa taanee osoo jirru foon gahaan argannu, aannan gahaan argannu, killee gahaan argannu kun rakkoo akka baadiyyaatti jirudha. Keessoo magaalatti irra wayya malee rakkoon kun immoo baadiyyaatti ni bal'ata. Kana akkaataa isaan itti fayyadamanis leenjii kenninee lammiin keenya akka oomisha
yookiin bu'aa horiirraa sirriitti fayyadamu ni taasifna. Xaa'oo fi galtee qonnaa karaa gatii madaalawaa ta'een uummata keenyaaf ni dhiyeessina. Sanyii filatamaa yeroo jennu kan midhaanii qofa osoo hin ta'in horiitis ni dabalata. Yeroo ammaa sanyii filatamaa horii yookiin kan walitti diqaalomsan parsantii 3 qofaadha. Nuti kana gara parsantii 10 fi 20 waggoota 5 keessatti ol guddisuun bu'aan isaan irraa argaman akka dabalan ni taasifna jechuudha. Galatooma. Paartiin bilisummaa fi walqixxummaa yeroo kennameef golabee jira itti aansuudhaan paartii badhaadhinaati. Obbo Geetuu Gammachuutti dhufuu dandeessu daqiiqaa 3 qabdu. Baay'ee galatoomaa kabajamtoota uummata Oromoo, kabajamtoota lammiilee Itoophiyaa. Paartiin keessan paartiin badhaadhinaa qabatama abdii dhaloota boruu fi paartii hojjetudha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa tarsiimoo dinagdee damdaneessa hordofuun waggoottan 5 dhufanis hojii dinagdee tasgabbii qabaatu akka qabaatuu fi bal'inaan akka hojjetamuuf xiyyeeffannoo guddaa kennee paartii hojjetudha. Tasgabbii dinagdee gooroo akka biyyaatti uumameen qaala'insi gatii dijitii tokko gaditti amma finneetoo jirru ammas jabaannee hojjennee qaala'insa dijitii tokko gaditti xiqqeessuudhaaf sochii guddaa qabannee kan deematoo jiru. Waggoottan 5 dhufanis firiin dinagdee caalmatti guddatee kan itti mul'atuu fi uummatni firii kanarraa caalmatti akka inni fayyadamu kan hojjetamu ta'a. Kanaanis utubaawwan misooma baadiyyaa wabii midhaan nyaataa oomisha alaa galu bal'inaan baay'inaan alergii guddisuu carraa hojii uumuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee ni hojjenna. Oomishaalee alergii irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee ni hojjenna. Oomisha gahaa fi qulqullina qabu fedhii indaastirii guutuu kan danda'an irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee ni hojjeta. Kanaanis dhiyeessiiwwan galteewwan qonnaa sanyii filatamaa xaa'oo farra aramaa xiyyeeffannoo addaatiin qonnaan bulaaf akka qaqqabu taasisna. Dhiyeessiiwwan makaanaayizeeshinii qonnaa tiraaktara kombaayinara paampiiwwan bishaanii bona keessa qonnaan bulaan keenya ittiin hojjetu xiyyeeffannoo guddaa kennee ni hojjenna. Bu'uuraalee misooma jal'isii babal'isuu irratti xiyyeeffannoo addaa kennee ni hojjenna. Jijjiiramoonna kanaan dura finne immoo caalmatti akka inni dabalu ni taasisna. Baadiyyaa fi magaalaan bu'uuraalee misoomaatiin walitti hidhamuu qabu jennee amanna waan ta'eef walitti hidhamiinsa baadiyyaa fi magaalaa xiyyeeffannoo guddaadhaan ni hojjenna. Qonnaan bultoonni fi horsee bultoonni maasii xiqqaa irratti kilaasteraan amma jalqabneetoo jirru bal'inaan akka isaan hojjetan ni taasisna. Kana malees agiroo-piroosesingii qonnaan bultoonni gabaa midhaan isaanii yookaan oomisha isaanii gatii gahaatti gurgurachuu akka danda'aniif agiroo-piroosesingii qonnaan bultoota keenya biratti akka inni babal'atu ni taasisna. Humni jijjiirama qilleensaa ammallee dandamachuudhaaf hojiiwwan ashaaraa magariisa irratti jalqabneetoo jirru bal'inaan itti fufna. Misooma beeladaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetoo hojjenna. Inisheetiiviiwwan kan biraa qonnaan bulaa keenya jijjiiruu danda'an irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetoo hojjenna jechuudha. Kanaaf uummanni keenya badhaadhina filadhaa jechuun barbaada. Badhaadhina filachuun biyya cimtuu taate tokkummaa qabduu fi birmadummaa qabdu uummachuu jechuudha. Badhaadhina filachuun hiyyummaa boodattafummaa keessaa bahuu jechuudha. Badhaadhina filachuun badhaadhina gonfachuu jechuudha. Badhaadhina filachuun misooma nageenya dimokiraasii filachuudha. Mallattoon keenya nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filadhaa jechuun barbaada. Nadoon qamadii ida'amuudha. Nadoon qamadii tokkummaadha. Nadoon qamadii humna, nadoon qamadii misoomaa, nadoon qamadii oomishtummaadha. Uummanni keenya nadoo qamadii filadhaa isiniin jechuun barbaada. Ittaanuudhaan paartii adda bilisummaa Oromooti obbo Lammii Beenyaa itti fufuu dandeessu. Lafti qabeenya waloo dhaloota sadii ta'uusaa akkuma duratti ibsine garuu dhaloonni har'a irra jiru kun mirga lafa har'a irra jiraatu kana irratti oomishuuf irratti horuu waan qabuuf abbaa qabeenyaatii fi qaamota humna qabaniin akka irraan dhiibamneef mirga abbummaa qabeenyummaa isaa ni kennamaaf. Mirga hiree murteeffannaa keessaa tokko mirga qabeenya dafqa ofiitiin kuusan irratti murteessuun birmadummaa dinagdee mirkaneeffachuu waan ta'eef qonnaan bulaan keenya mirga oomisha callaa gaarii argamsiisuu irratti bobba'u oomisha gabaa keessatti dorgomaa isaan taasisu filachuu ijaaramanii dantaa ofii tiksuu fi guutummaa guutuutti mirga isaa of harka galfatu abaawoon ni amana. Oomisha qamadii qofatti rarra'uun qofaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun waan hin danda'amneef imaammata burjaajessaa akkasii keessaa qonnaan bulaa keenya baasnee oomisha biyyoo qilleensa yeroo fi bakka waliin deemu akka filatu ni taasifna. Qonnaan bulaan keenya hanga har'aatti gindiitti rarra'ee bona awwaara ganna dhoqqee keessa waraafatee giixaru. Giixaru kun meeshaa qonnaa isaa ammayyeessuun oomisha isaa saffisiisuuf waadaa ni seenna. Dargaggeessi humna oomisha biyyaa waan ta'eef humna dargaggeessaa keenya gurmeessuu ogummaan qaruu hojiitti bobbaasuu fi oomisha biyyaa keessatti qooda guddaa akka isaan fudhatan ni taasifna.
Qonnaan bulaan sababa misoomaa lafa isaarraa buqqaafamu qaama misooma sanaa ni taasifama. Abbaan qabeenyaa lafa qonnaan bulaan keenya irratti misoomsuu dhufu hundi qonnaan bulaa keenyaaf sheerii akka kennu irratti hojjenna. Kana hundaa gochuudhaaf immoo yaada nagaa Oromoo yookiin paaksii Oromoo jedhu tarkaanfachiisna. Nagaa Oromoo dhugoomsuun kan danda'amu yoo mootummaan sabboonummaa Oromoo tarkaanfachiisu gadi dhaabbate qofa jennee amanna. Mootummaan sabboonummaa Oromoo tarkaanfachiisus gaaddisa ABO jalatti hundeeffama jennee amanna. Walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo filadhaa. Adda bilisummaa Oromoo filachuun nagaa, dimokiraasii, birmadummaa filachuudha. Horooroo filadhaa. Horooroon mallattoo dimokiraasiiti, mallattoo bilisummaati, mallattoo walqixxummaati, mallattoo nagaati, mallattoo mirga hiree murteeffannaati. Mirga hiree murteeffannaa jechuun siyaasa ofii irratti murteeffachuu, dinagdee ofii of harka galfachuu, heera ofii tumachuu, mootummaa ofii barbaadan gadi dhaabbachuu dabalata. Mirga hiree murteeffannaa jechuun waan uummanni Oromoo mirkaneeffachuu barbaadu qaamni biraan dhufee akka hin mirkaneessineef gochuu jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa jechuun waan qonnaan bulaan keenya mirkaneeffachuu danda'u qaamni biraan ajajaan asii gadi akka dantaasaa irratti hin feene jechuudha. Horooroo filadhaa, nagaa filadhaa, dimokiraasii, bilisummaa fi birmadummaa filadhaa nagaa nu ta'a. Galatoomaa warri ABO itti aansuudhaan haqa hawaasummaa Izeemaati obbo Addaamuu Yimaa itti fufuu dandeessu daqiiqaa 3 qabdu. Hayyee kabajamtoota uummata Itoophiyaa maraaf irra deebi'ee baga filannoo marsaa torbaffaatti isin ga'e jenna. Yoo Izeemaa yookiin haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa yoo filattanii walumaa galatti yeroo ammaa gahee qonni diinagdee biyyaa keessatti qabu hanga 2030tti gara parsantii 20tti gad hanqisuudha. Amma gara parsantii 35 hanga 40 qaba. Gahee kana gadi hanqisuudha. Indaastirii deeggartootaaf qonna kan ta'an akka xaa'oo fi sanyii filatoomaa maashinootaaf kan kana fakkaatanii gara parsantii 20 akka qabu goona. Indaastirii qonnaa irratti oomisha agro processing irratti gara parsantii 40 akka qabu goona. Oomisha gara sirna ammayyaatti teknoolojii irratti hundaa'eetti ceesisuu hin ceesifna. Diinagdee walitti madaalawaa ijaarraa. Bu'uura misoomaa akka infraastiraakchara kan akka daandii humna ibsaa fi kan kana fakkaatu hin babal'ifna. Bosonaa fi biqiltuu eegumsa biyyee irratti xiyyeeffannoo guddaa ni goona. Mirga dimokiraasii fi haqa hawaasummaa ni mirkaneessina. Lafa biyya keessa jirtu lafa qonnaa mijaa'uu lafa biqiltuu fi mijaa'uu akkaataa naannoodhaan qoqoonneeti kan qamadii, kan garbuu, kan lafa bunaaf, kan fuduraaf muduraaf jennee qoqoonneeti sana goona. Kanaa jennaan Izeemaa filadhaa, mirga hawaasummaa fi wabii nyaataa mirkaneeffadhaa, mallattoon keenya madaalaa. Madaalli hin sobuu, madaalli walqixaa madaalaa. Kanaa jennaan nu filadhaa jennaa baay'ee sin galateeffanna. Madaalli hin sobuu, madaalli hundumaa ummata hunda walqixa madaalaa. Hiree ummata hundaafuu walqixa madaalaa. Carraa ummata hundaafuu walqixa carraa walqixa kennaa. Itti gaafatummaa walqixa fayyadama walqixa kenna jennaa. Kanaa jennaan nu filannaa jennaa baay'ee sin galateeffanna. Paartileen asitti argamtanii hundi keessaniyyuu karaa bakka buutota keessanii waan asitti dhiyaatanii filmaata yaadaa keessan waltajjii faanaa paartilee morkattootaatiif keessattuu filannoo marsaa torbaffaa bara kana gaggeeffamu irratti akka isin hirmaattaniif yaada keessan akka qooddaniif bilisaan isinii dhiyeesse irratti hirmaachuun waada yaada keessan nu qooddaniif filattoota keessaniif waada yaada filmaataa dhiyeessaniif hunda keessaniyyuu guddaa galatoomaa isiniin jedha.